Ashamaar kafuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun waltajjii falmii paartilee filannoo waliigalaa marsaa torbaffaa sababeeffachuudhaan boordiin filannoo biyyaalessaa egaa paartilee asitti dhiyaataniif mata duree sirna bulchiinsaa ofiin of bulchuu fi akkasuma sirna bulchiinsaa federaalizimii keessatti ofiin of bulchuu irratti xiyyeeffatu kan gaggeeffamu ta'a. Paartileen asitti argamaniiti kan jiranii paartileen asitti argaman paartii adda bilisummaa Oromoo, Tumsaa Tokkummaa Itoophiyaa, paartii dhaloota haaraa fi paartii tokkummaa biyyaalessaa Itoophiyaa irraa bakka buutonni isaanii asitti argamaniiru. Kana malees waldaalee siivilii fi hayyoonni qaamoleen hawaasaa garaagaraa asitti argaman waltajjii falmii paartilee kana hordofuudhaan gaafilee fi yaadota kan kaasan ta'a. Kana ammoo gara keessanitti dhiyeessuudhaan kan isin wajjin turru an Muluu Akshumeeti akkasuma ammoo waa'illi koo Gammachiis Miratee fi olaanaa yaaddeessaa isin wajjin kan turru ta'a. Hanga dhumaatti akkan waliin turtan kabajaan isin affeera. Gara jalqabaatti yoo ceenu sagantaan keenya jalqaba paartileen kunneen carraa kan buufatan ta'a gara waltajjiitti dhufu. Tole gara waltajjii keenyaatti deebinaa egaa paartileen carraa buufataniiru jalqaba irratti kan lakkoofsa tokko irratti argamu paartii tokkummaa biyyaalessaa Itoophiyaa yoo ta'u paartiin tokkummaa biyyaalessaa Itoophiyaa obbo Geetaachoo Bayyanaa fi injiinar Milkoo Abarraatiin bakka bu'eera. Lammaffaa irratti ammoo lakkoofsa lama kan qabate paartii tumsa tokkummaati. Paartiin tumsa tokkummaa ammoo akkasuma Dr. Tamasgeen Shaashootiin bakka bu'eera. Addi bilisummaa Oromoos obbo Jabeessaa Gabbisaa fi Lammii Gammachuutiin bakka kan bu'e yoo ta'u paartiin dhaloota haaraa lakkoofsa afur irratti kan argamu paartiin dhaloota haaraa obbo Tasammaa Hulluqaa fi Tafarraa Beegitiin bakka bu'eera. Waltajjiin falmii paartilee kun marsaa 5 qaba. Marsaa jalqabaa irratti manifesto keessan sagantaa keessan beeksisuudhaaf kan isinii kennamedha. Marsaan lammaffaan as waltajjiirra gaafileen kan itti isinii dhiyaatu yoo ta'u gaafilee isinii dhiyaataniif hundumti keessanuu deebii kan kennitan ta'a. Sadarkaa sadaffaa irratti yookaan ammoo marsaa sadaffaadhaan gaafii mana keessaa kan itti isinii dhiyaatu ta'a. Kanaanis gaafii mana keessaa isinii dhiyaatuuf deebii kan kennitan yoo ta'u mana keessaa paartii tokkoof qofa gaafii gaafachuun kan danda'amu ta'uu isin beeksisna. Marsaan itti aanu walwalii keessanii kan itti gaafii walii dhiyeessitan yoo ta'u paartiin tokko isa biraatiif gaafii dhiyeessee deebiin kan deebi'u ta'a jechuudha. Inni dhumaa sagantaa kanarratti kan gaggeessinu marsaa 5ffaadhaan jechuudha. Ejjennoo paartilee keessanii kan itti ifoomsitan ta'a. Akkaataa duraa duuba sagantaa kanaatiin waltajjii keenya eegalleeti kan jirru. Kanaanis egaa paartiin tokkummaa biyyaalessaa Itoophiyaa akkaatuma dabaree jalqabaa baafateen manifestoo paartii keessanii kan itti dhiyeessitan ta'a. Duraan dursa bakka buutonni paartiilee baga nagaan dhuftan jechuun barbaada. Qopheessitoota sagantaa kanaa fayyaa ta'aa jechuun barbaada. Kabajamaa uummata keenyaa, kabajamaa uummata Oromoo, kabajamtoota uummattoota biyya kanaa. Paartiin tokkummaa biyyaalessaa mata duree falmii keenya irraa irratti federaalizimii ofiin of bulchuu fi eenyummaa irratti manifestoo isaa keessatti yaadota qabuu fi karoora yoo uummanni keenya sagalee nuu kennee mootummaa ta'anii hojiirra oolchinuun dhiyeessaa. Kanaafi akka dhaggeeffattan gaafadha jechuudha. Ka'umsa irratti federaalizimiin sirna bulchiinsa mootummaa kan ittiin mootummaan caaseffamuu ta'uusaa walii nama galchisiisa. Federaalizimiin amma biyyi keenya hojiirra oolchite qaawwa akka qabu paartiin tokkummaa biyyaalessaa Itoophiyaa ni hubata. Kanaafi federaalizimii dhugaa kan mirgi garee fi mirgi dhuunfaa walqixa keessatti kabajamu kan lammiileen hundi keessatti kabajaman ijaaruudhaa fi karoora qaba jechuudha. Federaalizimiin sirna ittiin aangoon gara
irraa qabee gara gadiitti ittiin qoodamudha. Sirna caasaan bulchiinsa sadarkaa adda addaa jiru ittiin of misoomsudha. Kanaafi federaalizimiin dhugaa akka biyya kana keessa jiraatu barbaanna. Kanaafis ni hojjenna jechuudha. Federaalizimiin dhugaa yoo jiraate ofiin of bulchuun ni jiraata jechuudha. Federaalizimiin dhugaa yoo jiraate sadarkaalee adda addaatti caasaa bulchiinsaa mootummaa keessatti kutaaleen hawaasaa adda addaa naannoleen adda addaa of bulchu jechuudha. Kanallee cimsinee deeggarra jechuudha. Kana akka dhufuu fi ofiin of bulchuun dhugaan akka dhufu irratti hojjennaa jechuudha. Ofiin of bulcha yoo jennu hawaasni tokko biyyi tokko kutaan hawaasaa tokko naannoon tokko yookaan gandi yookaan magaalaan tokko maal jechuudha kallattiidhaan yookaan immoo alkallattiidhaan nama bakka of buuseen filateen bulaa jechuudha. Isa kana karaa sirna dimokiraasawaa ta'een paartiin tokkummaa biyyaalessaa Itoophiyaa yoo filame ni dhugoomsa jechuudha. Kana keessatti yommuu sirna federaalizimii haqaa sirna federaalizimii dhugaa ilaalcha sooshaal dimokiraasiitiin ijaarru eenyummaan adda addaa hawaasni keenya qabu uummanni keenya qabu akka achi keessatti kabajamu ni hojjenna jechuudha. Egaan yommuu waa'ee eenyummaa kaafnu hawaasni tokko biyyi tokko yookaan namni dhuunfaa tokko eenyummaa adda addaati qabaata. Eenyummaan kun kanneen uumamaan rabbi nuu kennee jira kanneen hawaasarraa argannee jira jechuudha. Kanaaf eenyummaa sabaa eenyummaa nama dhuunfaa eenyummaa garee sirna kabaju ijaarra jechuudha. Kana ijaaruudhaaf ni hojjenna jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Biyya keenya keessatti yommuu federaalizimiin dhugaa jiraatu eenyummaan sabootaa eenyummaan kutaalee hawaasaa adda addaa afaan isaanii duudhaan isaanii ni kabajama jechuudha. Kana jechuun afaan uummata keenyaa duudhaan uummata keenyaa aadaan uummata keenyaa eenyummaan uummata keenyaa ni kabajamaa jechuudha. Federaalizimiin dhugaa yoo jiraatu. Federaalizimiin dhugaa heera mootummaatiin yoo lafa qabatu. Heera mootummaa mirga dhuunfaa fi mirga garee kabajuun yoo lafa qabatu eenyummaan ni kabajama jechuudha. Eenyummaan afaan daneessummaa, eenyummaan sabdaneessummaa, eenyummaan addaneessummaa ni kabajama jechuudha. Kana fiduudhaa fi paartiin tokkummaa biyyaalessaa ni hojjeta jechuudha. Kana yommuu hojjennu ilaalcha dura kaaseen ideoloojii sooshaal dimokiraatisiidhaanii hawaasni akka ijaaramu bu'uurarraa jalqabee hawaasni bal'aan akka ilaalcha kanaan walqixxummaan eenyummaa walii kabajee ofiin of bulchuusaa mirkaneeffatee sirna federaalizimii dhugaatiin bulu gochuudhaaf ni hojjeta jechuudha paartiin tokkummaa. Mallattoon paartii tokkummaa biyyaalessaa Itoophiyaa onneedha jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya nu dhaggeeffataa jirtan onnee akka filattan onnee filattanii federaalizimii dhugaadhaaf akka carraa kennitan eenyummaa dhugaadhaaf akka carraa kennitan mirga ofii of bulchuuf akka carraa kennitan kabajaa isin gaafannaa. Sa'aatiin keessan dhumeera galatoomaa. Sa'aatii keessanitti fayyadamtaniitu galatoomaa isiniin jechaa kan itti aanu paartii tumsa tokkummaa biyyaalessaati itti fufuu dandeessu. Ayyee kabajamtoota uummata biyya keenyaa kabajamtoota uummata Oromoo dhaggeeffattoota fi qopheessitoonni hundi keessan baga filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa marsaa 7ffaan isin ga'e. Kabajamtoota uummata koo har'a akkuma abbootiin keenya dur mukti guddaan bubbee dandamate akka dhaabbatuuf hundee isaa sirreessan nutis hundee biyya keenyaa jechuun federaalizimii sirreessuuf walitti dhufne. Mukti guddaan kun Itoophiyaadha. Hundeen isaa federaalizimii dameen isaa immoo saboota fi sablammoota naannolee keenyati. Garaagarummaan keenya akkuma haalluuwwan sabbataa bareedina keenyadha. Garuu akkuma bishaan yaa'u karaa ittiin adeemu yoo hin qabaanne balaa ta'u. Addummaan keenya yoo sirnaan hin qooddamne diinummaa fi jeequmsa ta'a. Kanaaf sirni biyyaa akka keenyatiif mirga saba hundaa kabaju tokkummaa cimsuu fi misooma walqixxummaa fidu federaalizimiidha. Haa ta'u malee federaalizimiin dhugaa tokkoof bu'uuraalee lamaan hiikoo fi falaasama sirrii paartiin keenya tumsi tokkummaa Itoophiyaa bu'uura kana hubatee hojiirra oolcha. Eenyummaa fi ofiin of bulchuu. Eenyummaa jechuun namni tokko eenyu akka ta'e beekuu, afaan, aadaa fi seenaa fi eenyummaa hawaasummaa ofii qabaachuudha. Namni eenyummaa isaa beeku eessa akka ka'e, eessa akka ga'u beeka. Ofiin of bulchuun immoo uummanni naannoo isaa irratti jireenya isaa ilaallatu irratti bilisaan murtee kennuu fi aangoo dhugaa qabaachuudha. Uummanni ofiin of bulchu akkuma qonnaan bulaan lafa isaa ofii qotu jireenya isaa ofii murteessa. Haa ta'u malee biyya keenya keessatti eenyummaan sabaa ol ka'uun lammummaan waliigalaa gadi bu'uun mul'ataa jira. Ofiin of bulchuun immoo bakka bu'ummaa dhugaa malee uummanni yoo hin hirmaanne hiikan qabaatu. Ejjennoon paartii keenyaa ifaadha. Eenyummaa sabaa hundumaa kabajuudhaan lammummaa Itoophiyaa akka bu'uura waliigalaatti cimsuun aangoo gara uummataatti dhiyeessuun dimokiraasii dhugaa cimsuudha.
federaalizimii dhugaa fiduu fooyyessuu fi haaromsuu irratti cimnee hojjenna. Federaalizimii dhugaa kana ijaaruuf qabxiilee bu'uuraa 4 qabna. Qabxiileen kunis akka iftoominaan keenyaaf nuuf ibsu akka utubaa manaatti ijaarsa keenya daran cimsu. Tokkoffaa marii uummataa gadi fageenyaa irratti hundoofna. Sagaleen uummataa hundee diimokiraasii ta'uu. Lammaffaa misooma haala misoomaaf mijatuun guddinni dhugaa walqixxee ta'uu qaba. Sadaffaa walitti hidhaminsa seenaa fi aadaa uummataa. Seenaa fi aadaan keenya sibiila ijaarsa tokkummaa keenyati. Arfaffaa haala teessuma lafaa fi qabeenya uumamaa irratti hundaa'uun akkaataa lafaa murtoo keenya qajeelcha. Qabeenyi uumamaa kan hundaati. Waliin qajeelchinee waliin qooddanna. Kabajamoo uummata keenya dhaggeeffattoota fi jaalatamoo yeroon kun akkuma aduu yeroo baatu ifa haaraa fiddu biyya keenyaaf ganama haaraa fida. Ijaarsa federaalizimii dhugaa kun tokkummaa haqaa diimokiraasii fi misooma walitti fida. Kunis marii uummataa misooma fi haala mijataa seenaa fi aadaa walitti hidhuu fi haala teessuma lafaa kabajuu irratti hundaa'a. Paartiin keenya of dursee waadaa gala akkuma ogeessi fayyaa harka qulqulluun qabu sirna ammaa fooyyessaa uummata tajaajilaa federaalizimii keenya yeroo haaromfamu rakkoo hin ta'u furmaata ta'a. Biyya keenya gara badhaadhinaa dhugaatti geessa. Sabnii fi uummanni keenya nagaa nageenya waliin jiraata. Amma yeroo murtoo dhufeera. Yeroo filannoo dhufeera. Quba guddaa harka mirgaa mallattoo tokkummaati. Mallattoo eenyummaa keenyati. Mallattoo ofiin of bulchuu keenyati. Qubni kun olaa ka'u akka isinitti himu lammiileen keenya quba guddaa harka mirgaa haa filannu. Paartii tumsa tokkummaa Itoophiyaa filachuun Itoophiyaa gara fuulduraatti dhuftu ijaaruudhaa nu filadhaa sin tajaajilaa galatoomaa. Galatoomaa gara paartii taanutti ceenaa adda bilisummaa Oromoo irraa itti fufuu dandeessu. Dursa maqaa adda bilisummaa Oromootiin saboota sablammoota uummattoota biyya kanaa keessummoota asitti argamtan nagaa gaafachuun barbaada. Itti fufuudhaan kabajamtoota bakka bu'oota paartiilee asitti argaman waliin ejjennoo adda bilisummaa Oromoo federaalizimii ofiin of bulchuuf eenyummaa irratti qabu irratti ejjennoo adda bilisummaa Oromoo qabu dhiyeessuudhaaf asitti argamu kiyyatti gammachuun natti dhagaameen ibsadha. Dursa sirni federaalizimii ofiin of bulchuu eenyummaa biyya kanaa fuulduratti maal ta'a utuu hin haasawin har'a maal keessa jira kaleessa maal keessa ture ka jedhu kaasuun barbaada. Akkuma isin beektan akkuma seenaan ragaa ba'u biyyi kun bara 19 duwwaa afaan qawweetiin biyya ijaaramteedha. Biyyi kun afaan qawweetiin of ijaaramtu sabootii sablammootii fi uummattooti biyya kanaa mirga ofiin of bulchuu sarbamanii seenaan isaanii ni tuffatame. Aadaan fi eenyummaan isaanii ni tuffatame. Mirga diinagdee isaanii irratti ajajuu dhabanii waggoota hedduudhaaf dararamaa turanii haa ta'u malee booda keessa sabooti kun jaarmiyaa siyaasaa mirga hiree murteeffannaa saboota sablammootaaf uummattootaaf qabsaa'u ijaarrachuudhaan qabsoo hadhooytuu ka siyaasaa ka dippiloomaasii ka waraanaa geggeessuudhaan mootummaa dargii kufee erga mootummaan dargii kufee gaaffiin hiree murteeffannaa saboota sablammootaaf uummattootaa deebii akka argatuuf konferensiin bara 1991 geggeeffame chaarteriin yeroo ce'umsaa ragga'ee jechuudha. Chaarteriin yeroo ce'umsaa ogguu ragga'u wiirtuun chaartera kanaa mirga hiree murteeffannaa saboota sablammootaaf uummattootaa mirkaneessu ture jechuudha. Akka kanaan bara 1991 irraa eegalee sabooti sablammootii fi uummattooti biyya kanaa naannoon isaanii beekame naannoo isaaniitti mirga ofiin of bulchuu gonfatanii afaan isaaniitiin hojjechuu barachuu eegalanii aadaan isaanii seenaan isaanii ol ba'ee mul'ate sabooti sablammootii fi uummattooti biyya kanaa laphee dhahatanii boonanii mataa akka ol qabatanii deeman taasisee jechuudha. Akka kanaan bara 1987 ammoo heerri amma hojiirra jiru kun ragga'ee jechuudha. Heerri amma hojiirra jiru kun ogguu ragga'u hundeen heera kanaa mirga hiree murteeffannaa sabootaa sablammootaa hojiirra oolchuu mirkaneessuu ture jechuudha. Inni kun har'a maal keessa jira? Kana qofaa miti. Heerri kun waan hedduu biyya kana abdachiisa. Olaantummaa seeraa, olaantummaa uummataa, iftoominaaf gaafatamummaa hoogganootaa, aangoo 39 mirga hiree murteeffannaa hanga mootummaa walaba ijaarrachuu kanneen kanaaf kan kana fakkaatan uummata biyya kanaa abdachiisee ture jechuudha. Haa ta'u malee haalli federaalizimii har'a maal keessa jira ogguu jennee ilaallu federaalizimiin kun guutuutti hojiirra hin oolle. Olaantummaan seeraa hin kabajamu, olaantummaan uummataa kabajamaa hin jiru.
mirgi dimookiraasiif dhala namaa guututti kabajamaa hin jiru. Mirga hiree murteeffannaa isaanii mirkaneessuuf sabooti hedduun har'allee qabsoorra jiru jechuudha. Fakkeenya uummata Agaw, uummata Qimaant, uummata Walaayitaa, uummata Doongaa kanneen kanaan kan fakkaata har'allee mirga hiree murteeffannaa gaafachuu jiru, mirga ofiin of bulchuu gaafachuu jiru, mirgi eenyummaa isaanii akka kabajamuuf gaafachuu jiran. Har'a ilaalcha afurtu dhimma federaalizimii irra jira biyya kana. Warri kaan sirna durii sirna Haile Sillaasee Dargiitti akka biyyi kun deebi'u warra barbaadan, warri kaan immoo federaalizimiin amma jiru kun diigamee badee federaalizimii ji'oogiraafii akka ijaaramu, warri kaan ammoo federaalizimiin amma jiru kun bareedaadha itti hafuuf warra jedhu jira. Kaani ammoo federaalizimiin kun dimookiraatawuu qaba warra jedhu jira. Addi bilisummaa Oromoo heerri kun hojiirra ooluu qaba, dimookiraatawuu qaba, ejjennoo jedhu qaba. Kanaaf dhumarratti imaamata qabnu immoo jaallammitu sinii dhiyeessaa fayyaa ta'aa ulfaadha. Sa'aatii isinii kenname xumurtaniitu kan itti aanu bakka bu'aan paartii dhaloota haaraa ejjennoo keessan ibsattu. Itoophiyaan sirna federaalaa addunyaa irratti adda ta'an keessaa tokko yommuu taatu sirni federaalizimii kallattiin eenyummaa sabaa, eenyummaa afaanii fi aadaa wajjin wal qabata. Eshi walitti dhufeenyi federaalizimii eenyummaa fi ofiin of bulchuu Itoophiyaa gidduu jiru hubachuun akkaataa sirnichi itti caaseffamee fi qabatamaan akkamitti akka hojjetu ilaaluu gaafata. Federaalizimiin Itoophiyaa sirna eenyummaa irratti hundaa'e. Sirni Itoophiyaa amma qabdu heera Itoophiyaa bara 1987 bayeen hundeeffame. Bifa federaalizimiin yeroo baay'ee federaalizimii sabdanneessa jedhamu uume jechaan ethnic federalism jechaadha. Itoophiyaan biyyaan sabaa fi afaan irratti hundaa'uun mootummaan naannootiin qoodamte. Fakkeenya naannoo Oromiyaa, Amaaraa, Tigiree itti fufa. Yaada ijoo tokkoon sabaa gurguddaan naannoo ofiin keessatti of bulchuu mirga qabaachuu qaba. Eenyummaan Itoophiyaa keessatti sabummaa, saboota, sablammootaa fi uummatoota, afaan, aadaa fi seenaa. Heerri mootummaa eenyummaa kanaaf ifatti beekamtii kan kennu yommuu ta'u, barbaachisummaa siyaasaa kan kennudha. Wanti adda ta'e keewwata 39 kan kennu. Keewwanni 39 kun mirga hirree murteeffannaa, mirga adda bahuu, federeeshinii keessaa bahuu jechaadha. Kun Itoophiyaan biyyoota muraasa eenyummaa heeraa mootummaatiin sadarkaa olaanaa akkasiitiin eegamu keessaa tokko taasisa. Ofiin of bulchuu, autonomy of regensiin ofiin of bulchuu jechaan mootummaa naannoo aangoo guddaa kan qabu yoo ta'u, innis mootummaan naannoo ofiin of gaggeessuu, bulchiinsaa fi barnoota afaan ofiin fayyadamuu, humnoota nageenya naannoo bulchuu, dhimma naannoo irratti seera baasuudha. Akkaataa federaalizimiin eenyummaa fi ofiin of bulchuun walitti hidhaman. Qaamni sadan kun gadi fageenyaan walitti hidhamu. Federaalizimiin eenyummaa ni deeggara. Sirnichi sabaaf sablammoota aadaa isaanii kunuunsuu, afaan isaanii guddisuu, bakka bu'umsa siyaasaa qabaachuu ni deeggara. Eenyummaan ofiin of bulchuu fi naannolee gurmaa'uun. Namoonni eenyummaa waliin irratti hundaa'uun akka of bulchan antummaan naannoo adda naannoo calaqqisiisa. Federeeshinii biroo wajjin wal bira qabnee yommuu ilaallu Hindi federaalizimii afaanii fayyadamti malee adda bahuu hin heeyyamtu. Keewwata 39 hin heeyyamtu jechaadha. Naayijeeriyaan federaalizimii fayyadamtee adda addummaan bulchiti malee naannoo sabaa fi sablammootaa cimsitee hin bulchitu. Switzerlaandiin
eenyummaa afaanii fi tokkummaa biyyoolessaa cimaa waliin madaala. Kun baay'ee cimaadha. Sa'aatiin keessan dhumeera galatoomaa. Tole kabajamtoota daawwattootaa fi hirmaattota kan hordofaa jirtan waltajjii falmii paartilee boordiin filannoo biyyaalessaa asitti qopheessee paartileen 4 asitti bakka falmii dhimma bulchiinsaa fi ofiin of bulchuu irratti xiyyeeffatanii kan wal falmii isaanii gaggeessaa jiranidha. Kanatti aansuudhaan sagantaa keenya lammaffaa yookaan ammoo marsaa lammaffaatti kan ceenu ta'a. Marsaa kanaan paartileedhaaf egaa kallattiidhaan as waltajjiirra gaafilee qabnu gara keessanitti dhiyeessuudhaan deebii keessan kan dhiyeessitan ta'a jechuudha. Gara gaafii keenyaatti yoon ce'u egaa kan jalqabaa hunduma keessaniif paartilee afraniifu gaafii tokkoon siniif dhiyeessa. Gaafiin kunis egaa magaalota Itoophiyaa eenyummaa wal makaa qaban keessatti sirni bulchiinsaa sabaaf sablammoota garaagaraatiin immoo saba tokkoon kan bakka bu'u ta'a. Fakkeenyaaf kan akka magaalaa Finfinnee, kan akka magaalaa Dirree Dhawaa fi Hararii kanneen biroos kaasuu dandeenyaati. Kun akkaataa ejjennoo paartii keessaniitiin maal fakkaachuu danda'a kan jedhu irratti kan jalqabaa paartii tokkummaa biyyaalessa Itoophiyaatiif carraa kanan kennu itti fufuu dandeessu. Galatoomaadha. Nuti paartiin biyyoolessa tokkummaa Itoophiyaa waa'ee kana ilaalchisee namni kamiyyuu eenyummaa isaatiin sabni kamiyyuu amantii isaatiin aadaa qabuun sabummaa isaatiin eenyummaa isaatiin kabajamee akka jiraatuuf yookaan immoo jireenya isaa akka inni gaggeeffatudha kan nuti dhaabbannoon nuti qabnu jechuudha. Kanaaf eenyummaa wal makaa magaalota qaban keessatti sirni bulchiinsaa eenyuun ta'a? Saba tokkoon immoo haala kamiin bakka buusu? Namni eenyummaa baay'ee qabaata. Fakkeenyaa nama akka eenyummaa kiyyaatti akka saalaatti dubartiidha. Akka immoo ogummaatitti injinara. Akka sabaatti immoo Oromoodha. Akkanuma namoonni akka ogummaa isaaniitti, akka sabaatitti, akka amantiitti eenyummaa garaagaraa qabaatan. Eenyummaa garaagaraa qaban kana garuu eenyummaa isaanii akkuma jirutti hordofanii mirga eenyummaa isaanii eeggamee fi jireenya isaanii yookaan immoo bulchiinsa kamiyyuu aangoo kamiyyuu hojii kamiyyuu akka isaan gaggeeffatan kana keessatti mirga guutuu akka qabaatanii fi wal kabajuudhaan akka isaan jiraatan. Saboonni akkamitti of bulchu? Sabni kamiyyuu magaalota akka Finfinnee, Dirree Dhawaa, Hararii akka fakkeenyaatti kaasneera. Sabni kamiyyuu aadaa ofiitiin, amantii ofiitiin, afaan ofiitiin eenyummaansaa, sabummaansaa, mirgi namummaasaa, mirgi dimokiraasiisaa guutumaa guututti kabajamee gaggeeffachuu danda'a. Kanaaf sabni kennamuuf hin jiru. Dirree Dhawaa eenyu bulchaa? Finfinnee eenyu bulchaa yoo jenne? Adda addummaa sabaatii fi adda addummaa waan kamiitiyyuu kan uumnu hin jiru tokkummaadhaan sabni keenya bakkuma jirutti afaan jiruun saba jiruun tokkummaadhaan ta'ee akka inni itti fufu goona. Tole galatoomaa kan itti aanu paartii tumsa tokkummaa Itoophiyaa irratti fincarraa kennaa gaafii wal fakkaataadha. Magaalota eenyummaa wal makaa qaban kan akka Finfinnee fakkeenyaan kaasneeti kan jirruuti. Kana keessatti haalli bulchiinsaa eenyuuf kennitu akkamiin ta'a kan jedhu. Hayyee galatoomaa gaaffiin kun gaaffii yeroo wajjin deemuu fi gaaffii barbaachisaadha. Keessumattuu haala federaalizimii ammaa rakkoo qaba jennee dhimmi itti qabsaa'aa jirruuf inni tokko isa kanaaf. Gaaffii amma kaastan magaala Finfinnee fi magaala Dirree Dhawaa kaanis fudhachuu dandeenya. Bakka bu'aa mataa isaaniin qabanu. Keessumattuu federeeshinii keessatti bakka bu'aan qabanu hin beekama kun. Kun maalirraa ka'ee sirna amma hordofnu sirna sanyii qofa irratti hundaa'e waan ta'eef. Nuti garuu kan hordofnu maalidha kana mijeessuudhaaf bu'uurarraa jalqaba marii hawaasaa gaggeessina. Marii hawaasaa yeroo gaggeessinu marii kamtu ta'aa fi uummanni waan toluuf waan barbaadu filatachuudha. Itti aanee haala misooma of bulchuun maali faayidaansaa? Haala misooma mijataa ta'u, haala guddina biyyaatiin mijataa ta'u mijeessuudha miti. Kanaaf magaalota eenyummaa wal makaa qaban kana keessatti saba tokkoof kennitu moo haala kamiin bulchiinsi isaanii kan ta'u? Nuti sirna bulchiinsaa sirna nu hundeessinu keessatti waan kaasnee namaa kenninu sun qabnu waan isaanirraa fuunu marii uummataatiin uummanni mari'atee eenyu bulchaa koo haa ta'u naannoo isaaniititti akka ammaa kanatti jechuudha. Wal harkisuudhaan miti bulchiinsi nu hundeessinu. Ekspertii yookaan muuxannoodhaan kan namni bulchiinsa ta'uu danda'u jechuudha. Eenyutu hawaasa saniif ta'a, eenyu bakka buufata kan jedhu marii hawaasaaf dhiisnaa jechuudha. Yoo uummanni nu filate, yoo gara aangootti dhufne hawaasa mari'achiisnee marii hawaasatiin akka bakka bu'aa isaanii filatan goona malee saba tokko ol guddisnee saba tokko gadi buusuu sirna nu hundeessinu keessa hin jiru jechuudha.
Tole galatooma kan itti aanu carraan paartii adda bilisummaa Oromootiif yoo ta'u gaafichi wal fakkaataadha. Magaalota eenyummaa wal makaa qabantu jiru. Kan akka Finfinnee kan akka amma kaasni Dirreedawaa Hararii dabalatee kanneen biroos. Magaalota kanneen keessatti saba tokkoon bulummoo haala kamiin ta'a haalli bulchiinsaa? Bu'uurarraan eenyummaa wal makaa wanti jedhamu hin jiru. Akkan gaafatamaa jiru hubannoo kottu yookiin hubannoo keenyatti eenyummaa sabummaadha kan gaafatamaa jiru. Kana jechuun magaalota sana keessa sabaaf sablammoonni fi uummattoonni garaagaraa kan keessa jiran jechuudha. Isa kanaaf addi bilisummaa Oromoo ABO'n imaammata ifaadha qaba. Innis sablammoota Oromiyaa keessa jiran mirga walqixa Oromoon qabu. Addi bilisummaa Oromoo akka hubatutti magaalli Finfinnees taatu Dirree Dhawaan qaama Oromiyaati. Kana jechuun achi dhuftee seenaa ittiin magaalonni kun ijaaraman ni murteessa. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo lammiilee magaala Finfinnees ta'u bakka biroo jiraniif mirga lammiileen Oromiyaa qaban walqixa kennaaf. Kana jechuun mirga dinagdee, mirga dimokiraasii, mirga hawaasummaa walqixa uummata Oromoo waliin qabu. Mirga bulchuu qabu jechuudha sabaaf sablammoonni magaala san keessa jiraatan. Mirga bulchuu akkuma saba Oromoo yookaan immoo kan uummata Oromoo ni argatu. Mirga walqixa qabu kan jedhamu mirgi xiqqaaf guddaa yookaan guutuu ofirraa hin qabu. Mirga guutuu ni qabaatu mirga Oromoo hin qabu. Haa ta'uti garuu magaalli Finfinnee seeraanis heeraanis waliigala seenaanis kan Oromooti. Gaafa akkas jennu waan Oromoon achi keessaa qabuuf waan Oromoon argatuuf waan Oromoon itti jiraatu walqixa qooddatu jechuudha. Malee nuti kan hundaadha waan jennu hin qabnu magaala Finfinnee itti cabnetti dhiigne qabsoo keenyaan qabsoo uummata keenyaan as ga'e waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu magaalli Finfinnee kan uummattoota isheetti gaafa jennu kan hundaa ta'a jechuudha. Kana jechuun magaalli Finfinnee kan uummattoota isheetti gaafa jennu lammiilee achi keessa jiraniifis qooda walqixa kenna. Addi bilisummaa Oromoo kana qofatu hin taane akka waliigalaatti Oromiyaa keessatti lammiilee argamaniif wabii jiruuf jireenya isaanii. Kana keessatti magaalaan Finfinnee qaama mootummaa naannoo Oromiyaa ta'ee Oromiyaatti kan bulu ta'a moo kan federaalaatti? Ifatti qaama mootummaa naannoo Oromiyaan bulu akkuma Adaamaa, akkuma Bishooftuu, akkuma Naqqamteef bakkoota biraa qaama Oromiyaati. Mootummaa naannoo Oromiyaan bulu magaala Oromiyaati illee teessoo mootummaa Oromiyaatis. Galatoomaa kan itti aanu paartii dhaloota haaraati. Carraa wal fakkaataa qabdu eenyummeessa yookaan immoo eenyummaa wal makaa kan qaban sabaaf sablammoonni garaagaraa kan keessa jiraatan magaalonni amma eerree kunneen dabalatee kanneen biroo keessatti mirgi bulchuu kan sabaaf sablammoota hundaa moo kan saba tokkoo ta'a? Yommaa maqaan isaallee seera 1987 irratti yommaa ilaallu ittiin federaalizimii keessatti gaaffiin kun hin kaane. Mirgi of bulchuu sabaaf sablammoota hundaaf kan kennu moo saba tokkoof qofa kenna magaalota akkasii keessatti? Asirratti Oromiyaan mirga guddaan Oromoodha hin qabu. Naannoo isaa keessatti mirga guddaa hin qabu. Saboonni warri kaan immoo akka afaan Oromootu aadaa Oromootu naannoo Oromiyaa keessatti hojii guddaa hojjeta. Kun seeratu kenneeraafi. Itti waamamni isaa eenyuuf ta'a? Kan magaalaa Finfinnee isaa ta'u Dirree Dhawaa itti waamamni isaanii mootummaa naannoo Oromiyaatiif immoo federaalaaf ta'a? Maarree rakkinni kun ikkoo amma hiikameeraa jechuurra jira. Attamitti hiikame? Shaggar naannoo Oromiyaatti ta'ee Finfinnee mataan isaa teeritoriin Finfinnee gar tokko gara Oromiyaatti deeme gar tokko immoo gara federaalaatti dhufe natti fakkaata. Ani akkasitti andastaandii gochuurra jira. Kan federaalaa eenyu jala ta'a? Fakkeenyaaf Finfinneen shaggar magaalonni itti marsanii jiran jiru Finfinneetti. Finfinneen immoo daangaadhaan isa adda ba'eera bulchiinsaan isa adda ba'eera. Itti waamamni isaa? Finfinneen kantiibaan amma jiruutiin deemuunsaa inni rakkina hin qabu. Sabaaf sablammii hundoo sassaabamanii. Haa ta'u malee ግን naannoo Oromiyaa kililii naannoo Oromiyaa keessatti sabaaf sablammiin Oromoo afaan isaatiin aadaa isaatiin hunda isaatiin of bulchuuf mirgi kennameeraafi. Kanaaf shaggar Oromiyaan bulchuun inni kaan immoo federaalli bulchuun ani rakkinni isaa karaa gaarii hiikameeraan jedhu ilaalcha qaba. Sa'aatii isinii kenname xumurtaniittu kan itti aanu gaaffii waa'ee lankoo dhiyeessanitti kan ceenu ta'a gammachiis muratee itti fufuu dandeessa. Gaaffii jalqabaa paartii tokkummaa biyyaalessaa Itoophiyaafin kaasa.
mariin keenya dhimma federaalizimiiti. Federaalizimii keessatti immoo afaan gahee guddaadha kan inni qabu. Keessumaa afaan Oromoo saba bal'aan kan dubbatu biyya kana keessatti jechuudha. Paartiin keessan filamee gara aangootti yoo dhufe afaan Oromoo afaan hojii federaalaa gochuudhaaf ejjennoo isin qabdan maali? Kana malees yoo gochuudhaaf hin barbaaddu ta'e bu'uura heera akka inni qabaatu taasisuudhaa fi heera mootummaa amma jiru kana keessatti sirreeffama yookiin immoo ammendimentii gochuudhaaf ejjennoon keessan maal fakkaataa kan jedhu irratti yaada. Jalqaba irratti dhimma afaan hojii wajjin wal qabatee paartiin tokkummaa ejjennoo inni qabu akka federaalaatti afaan hojii dhaabbilee federaalaa ta'uu afaanota qaban keessaa tokko afaan Oromootii jedhee ilaala jechuudha. Kanaafi haal duree tokko malee qorannoo hayyootaatiin marii gadi fagaataa uummataatiin deeggarree heera mootummaallee uummatatti dhiyeessinee hayyootatti dhiyeessinee akka fooyya'uuf yaada dhiyeessinee sanaa booda afaan Oromoo afaanota kaan wajjiniin afaan hojii dhaabbilee federaalaa akka ta'u hojjenna jechuudha. Kana ejjennoon keenya. Kan immoo imaammata afaanii irratti sirriitti keenyeerra. Paartiin tokkummaa imaammata afaanii qabaa jechuudha. Biyya kana keessatti dhimmi afaanii dhimma itti walii galtee qofaa miti. Heera mootummaa federaalaa keessa akkamitti galchitu isa kana dhimmi afaanii dhimmi afaan hojii federaalaa heera mootummaa irratti ibsamee waan jiruuf akkamitti sirreessitu kan jedhu afaanota kaan waliin kan jedhus afaan hojii mootummaa federaalaa keessa meeqa ta'a jechuudha akka kana jechuudha. Jalqaba irratti akkamiin fooyyessitu waan jedhuuf marii biyyaalessaa keessatti qabxiiwwan fooyya'uuf yookaan immoo marii uummataaf dhiyaatan keessa tokko heera mootummaatii jechuudha. Nullee dhimma kana wajjin wal qabatee marii biyyaalessaaf dhiyeessinee jirra jechuudha ajandaa keenya. Kanaafi marii hawaasaatiin marii bal'aadhaanii heerri kuni ejjennoowwan paartiin keenya yeroo adda addaatti ibsee wajjin wal qabatee jalqaba irratti heera keenya heera biyyi keenya amma ittiin gaggeeffamtuuf kabaja guddaa qabna jechuudha bu'uura isaarraa. Wanti tokko immoo adeemsa keessa fooyya'uu guddachuudha qaba sadarkaa hawaasaa wajjiniin. Kanaafi akka filannoo biyyaalessaa kanaan filatamtanaa jennu. Marii biyyaalessaa keessatti afaan Oromoon afaan hojii federaalaa hin ta'u yoo jedhame akka paartii siyaasaa tokkootti maal gootu isin? Nuti egaa paartiin siyaasaa waan inni gochuu danda'u yaada dhiyeessuudha hawaasaaf. Yaada ni baasa. Yaada uummata kana tarkaanfachiisa jedhu yaada bu'aa qabeessadha jedhu yaada biyya kana wal faana deemsisa. Tokkummaa saba kanaa egeree saba kanaa fuulduratti buta. Egeree biyya kanaa fuulduratti buta. Addunyaa irratti biyya kana biyya cimtuu godha jedhu yaada dhiyeessuudha. Gaheen paartii jechuudha. Paartii kamiyyuu. Fudhachuun garuu hojiirra oolchuun garuu kan uummataati jechuudha. Jalqaba irratti garuu yaada kana dhiyeessee paartiin tokkummaa filameera jechuun imaammanni isaallee fudhatameera jechuudha. By default maal. Kanaafi hojiirra oolaa jechuudha. Kanaafi mariin biyyaalessaa immoo dhimma kanarratti yaada goolabaa kenna jechuudha. Galatooma ittaansuudhaan gaaffii wal fakkaatuun dhiyeessaa paartii tumsa tokkummaa Itoophiyaatiif jechuudha. Akkaataa sagantaa siyaasaa keessaniitiin afaan Oromoo afaan hojii federaalaa gochuu irratti ejjennoon isin qabdan maal fakkaata? Hayyee galatooma afaan Oromoo afaan hojii federaalaa gochuu fi qajeelfama sagantaa keenya irrattis qabannee jirra jechuudha. Maalirraa kaanee bu'uura maaliin goonaa kan jedhu akka seera idil addunyaattis afaan namoota dubbatan baay'ee qabu. Afaan hojii federaalaa akka ta'u ifa. Kanaafuu akka lakkoofsi amma jirutti jechuudha dhiyeenyatti lakkaa'amuu baatu malee afaan Oromoo afaan dubbattoota baay'ee qabu waan ta'eef afaan hojii federaalaa akka ta'u hin goona. Kana yeroo jennu garuu saboota biraa irratti afaan dirqamaan itti feena jechuu miti. Mariidhaaf dhiyeessinaa afaan Oromoo dabalatee afaan hojii kan biraa baay'ee qopheessineerra jechuudha. Paartiin keessan qorannoo irratti hundaa'eeti afaan Oromoo afaan hojii federaalaa taasisa taanaan warri kaan yoo morman hin dhiisna akka jechuuti moo akkam? Lakki afaan Oromoo al dura heera mootummaa keessatti immoo akkaataa kamiin bu'uura heeraa akka inni qabaatu taasistume? Kun gaaffii gaariidha. Afaan Oromoo al dureedhaaf hin dhiyaatu. Maaliif hin beekamaa afaan Oromoo baay'ina dubbattootaa yoo laalle afaanota Itoophiyaa keessa jiraniin anitti gitu hin jiru. Kanaafuu afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'a qorannaadhaan jechuu miti. Kan qorannaadhaaf dhiyaatu banaa goone mirga sabaaf sablammoota kaanii akka hin tuqne jennee kan itti dabalama kan jedhu banaa goone dhiisne jechuuf malee afaan Oromoon afaan hojii federaalaa akka ta'u al dureedhaaf waan dhiyaatu hin qabu. Al dureef hin dhiyaatu erga ta'ee saba kaan gaafachuun maaliif fidere moo fudhattu jedhee paartiin keessan kallattiitiin? Saba kaan gaafanna kan jechaa jirru kan afaan Oromooti miti. Afaanota kan biraa jedhee banaa goone dhiisneerra. Afaan Oromoo, afaan Amaariffaa fi afaanota biroo jennee waan dhiisnee jirruuf afaanota itti dabalamuu qaban. Qorannoodhaaf dhiyaatu kan jennu isaan malee afaan Oromoo akkuma ammas hin jedhe hin beekamaa
Itoophiyaa keessa miti Afrikaa irrattuu afaan Oromoo akkamitti akka dubbatamu waan beekamuuf kuni waan gaaffiidhaaf kaasu miti jechuudha. Galatoom. Ittaan suudhaan paartii adda bilisummaa Oromoof hin dhiyeessa. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa gochuu irratti ejjennoon paartii adda bilisummaa Oromoo maalidha kan jedhu akkas. Adda bilisummaa Oromoo ABO'n federaalizimii yookaan heera mootummaa kana keessatti wantoota sirreeffaman hedduu akka jiru ni amana irratti illee hojjeta. Adda bilisummaa Oromoo ABO'n afaan Oromoo immoo bakka inni har'a ga'eefiyyuu bu'aa qabsoo isaati. Kun waan hundi keenya beeknu irraa qooda fudhanneedha. Afaan Oromoo adda bilisummaa Oromoo afaan hojii federaalaa qofatu hin taane afaan saayinsiif teknooloojii afaan qorannoof qo'annoof daldalaa akka ta'u qorannoo guutuu geggeesse qaba. Isa kanaaf gaafa geggeessu gaanfa Afrikaatti afaanota gurguddoo sadan dubbattoota qaban keessaa afaan Oromoo sadeeffaa irra jiru. Kana jechuun Iswaayilii fi Hawusaa taanee afaan sadeeffaa kan qorannoo argannee fi qorannoowwan kan dura turan illee irra deebinee gaafa keessa deebinee ilaalu. Kana jechuun adda bilisummaa Oromoo afaan federaalaa qofa gochuu utuu hin taane afaan gaanfa Afrikaa irrattuu ittiin qoratamu, ittiin qo'atamu, ittiin baratamu fi giddugala qorannoo mataasaa afaan qabaatu ni taasisa. Isa kana gara hojiitti hiikuudhaaf bu'uura heera mootummaa akka qabaatu taasisuu fi maal hojjettu jirratti? Ifatti gaaffiiwwan adda bilisummaa Oromoodhaaf Oromoon heera kanaaf federaalizimii amma jiru irratti qabu hundasaa kan waliigalaa gaaffiiwwan jiran hojiitti hiikamuu dhabuu keeyyatoota 39 dabalatee isa keessatti deebii kan argatu ta'a jechuudha. Kana jechuun afaan Oromoo afaan hojii federaalaa qofatu hin taane an ta'uudhaa qabu giddugala qorannoo mataa isaayyuu hin qabu waan ta'eef akka qabaatu hojii isaa ni bahata. Kanammoo inni godhu heerri kun ifatti bifa inni ittiin wayyeeffamu banaadha. Isa kanaaf adda bilisummaa Oromoo maaliin heerri fooyya'aa jedhu waan inni of harkaa qabu mariidha. Mariin kun marii siyaasaadhaan geggeeffamuu qaba jedhee barootaaf gaaffii adda bilisummaa Oromoo gaafataa ture isa sana gara hojiitti hiikee kan inni afaan kana afaan qo'annoo saayinsii fi teknooloojii taasisuu fi afaan daldalaa taasisuudha jechuudha. Dhiqaan siif qabamee xumuramee jira. Kanaafuu gara paartii itti aanee jirutti deema. Paartii dhaloota haaraa. Paartiin dhaloota haaraa afaan Oromoo afaan hojii federaalaa gochuu irratti ejjennoo inni qabu maal fakkaata? Ejjennoo inni qabnu federaalaan jiru naannoo keessa jira. Naannoo Oromiyaa keessa jira. Federaalli naannoo Oromiyaa mirga naannoo Oromiyaa kabajuu qaba. Afaan Oromootiin kabajuu qaba. Sabni Oromoo guddaa gatii ta'eef miti. Ani san ilaaluun barbaadu. Ani ilaaluu barbaadu naannoo Oromiyaa keessa federaalli taa'ee afaan Oromoo naannoon Oromiyaa ittiin bulsan kabajuu dadhabuunsaa inni mataansaa seera mitiin jenna. Teessoo mootummaa federaalaa Oromiyaa keessa ta'uu qofaan haal duree ta'uu danda'a kanaaf akka paartii keessanitti ifaan afaan Oromoo afaan hojii federaalaa taasistu moo akkatti koon afaan hojii federaalaa taa'uun kun giddeetaadha. Seeratu kennaafi naannoo Oromiyaaf haa ta'u malee ግን oduutiin miti. Afaan Oromoo piraaktikaalii asitti akkuma afaan Oromoo dubbannu bulchiisa warri biyya bulchinu afaan lamaan dubbachuun nuuf dirqamadha. Hojii maalii hojjeta paartiin dhaloota haaraa kanarratti? Egaa paartiin dhaloota haaraayyuu hangodhu afaan Oromoo federaal akka gargaaramu ofii keenya afaan Oromoo dubbanneetudha hojii irratti agarsiisuu barbaannu. Lammaffaa federaala bichaa miti. Finfinneen humtuu naannoo Oromiyaa keessa gatii jirtuuf afaan Amaaraa fi afaan Oromoofaatiin akka isheen dubbattu hangoonu ta'aa jechaadha. Kun attamitti egaa kana paartiin keenya dizaayinii mataa isaa hin qabu ta'a jechaadha. Ammaatti illee fiixee asirratti baafnee wayin dammoo seera jijjiirran siin jedhee ammas irratti dubbadhu hin qabu. Haa ta'u malee ግን hangoonu oduutiin utuu hin ta'in piraaktikaalii afaan kun dubbatameetudha. Bakka mana tamaariitti ijoollota xixinnoo barsiisuun kun nuuf biratti qabatan qabu. Hundumtuu aangoon maqaan naannoo Oromiyaa keessa jirtu afaan kana ittiin dubbachuun dirqamadha. Afaan tokko bichaa otoo hin ta'in afaan lamaatiin dubbachuun dirqamumadha. Kun ejjennoo keenya. Galatooma sa'aatii keessan fixxanittu. Galatooma amma waayilli keenya olaanaa yaaddeessaa gaafii qabu siniif dhiyeessa. Guddaa galatooma. Heera mootummaatiin wal qabsiisnee gaaffilee sinii kaasuutu jira jechuudha. Heera mootummaa Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa irratti keewwata 39 hundi keessanuun beektu keewwata 39 irratti
mirgi sabaa fi sablammootaa hanga foxxoquutti kan jedhu seeraan ragga'eeti kan inni jiru. Isa kanarratti paartiin isin bakka buutanii asitti argamtan kuni ejjennoon isaa maalla? Kana jechuun paartii keessan mirga foxxoquu sabaaf sablammootaa kana ni fudhatamoo ni mormaa kan jedhu hunda keessaniifuu gaaffiin ani kaasu jalqabarratti akkuma dabaree keessan duraatiin paartii tokkummaa biyyaalessa Itoophiyaati itti fufuu dandeessu. Duraan dursa gaaffiin keeyyata 39 heera mootummaa keenyaa yookaan immoo heera biyya keenyaa intenshiiniin isaa ka'umsa maalinni waan jedhu ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Achi keessaa immoo qabxiiwwan ijoo keeyyata 39 immoo keessaa immoo dhuguma foxxoquu qofaadhaa kan xiyyeeffannoon itti kenname maaliif dhimmoota heera mootummaa keenya keessaa dhimmi foxxoquu dhaadheeffamaa inni jedhu gaaffii uummata biyya keenyaati jechuudha. Gaaffii uummata Itoophiyaati jechuudha. Heerri mootummaa keenya keeyyanni 39 gaaffii foxxoquu yookaan addaan babba'uu qofa otoo hin ta'in yookaan immoo dhimma addaan babba'uu otoo hin ta'in dhimma waliin jiraachuullee qaba. Dhimma tokko ta'uullee qaba jechuudha. Jalqaba irratti akkuma seensa keessatti kaasuuf yaale heerri biyya keenyaa dhimmoota fooyya'uu qaban baay'ee qabaa jenneerra. Dhimmoonni ilaalamuu qaban, dhimmoonni marii uummataaf dhiyaachuu qaban baay'een jiru jenneerra. Kunis marii uummataatti dhiyaateetu, marii hayyootaatti dhiyaateetu, marii bal'aan irratti goosifameetu maal goona waan jedhu murtaa'a jechuudha. Kanaaf paartiin keessan isa kana hin fudhatamoo hin fudhatu? Fakkeenyaaf sabni tokko mirga foxxoquu hin qaba yoo jedhe. Jalqaba irratti paartiin tokkummaa fedhii uummataa ni deeggara, ni hordofallee. Garuu paartiin siyaasaa tokko biyya tokko keessatti gaheensaa fedhii uummataa qofa deeggaruu fudhachuu qofa otoo hin ta'in gara egereen biyya kanaa itti deemuu qabdullee agarsiisuu qaba jechuudha. Eessatti deemuu qaba? Fakkeenyaaf uummanni Oromoo mirga foxxoquu qaba moo hin qabu akka paartii ejjennoo paartii keessanii? Dhugaa dubbachuudhaaf olaanaan akka gaafatte ta'uu ta'in beeku uummanni Oromoo biyya kana keessa nama foxxoqa jedhee gaafatu jira jedhee yaadu'an. Hin yaadu qofaa otoo hin ta'in hin amanullee hin jirulleedha. Oromoon saboota biyya kanaa ijaaran keessaa tokkodha. Kanaaf gaaffii foxxoqoo otoo hin ta'in kan gaafatu gaaffii waliin qaban jechuudha. Mirga akkasiin qaban jechuudha. Yoo qabaatanoo paartiin keessan isa kana ni eeyyamamoo morma? Jalqaba irratti waa lama kaaseera. Mirga sabaa ni kabajnaa jedheera. Gaaffii sabaa ni kabajnaa jedheen jira. Gaaffiin sabaa garuu gaaffii foxxoquu mitiidha. Ejjennoon paartii. Gaaffiin sabaa maali? Gaaffiin saba Oromoo maali? Gaaffiin saboota biraallee maali? Biyya kana keessa waliin jiraanna, biyya kana waliin ijaarra, biyya kana guddoo waliin goona, biyya kana ceesifnaa yaada jedhu qaba malee uummanni keenya kaabama kibbaa bahaa malixaatti ni foxxoqnaa yaada jedhu qabu jechuudha. Daqiiqaa keessan xumurtanii jirtu guddaa galatooma. Gara darabee lammaffaarra jirtanitti ceena paartii tumsa tokkummaa Itoophiyaati. Egaa isiniifis gaaffii wal fakkaataa kan nuti qabnu heera mootummaatiin kakaawwamee keewwata 39ffaarra kan jiru mirga foxxoquu sabaaf sablammootaa sirriidhaan kaa'a. Kanaafuu isa kana paartiin keessan ni mormamoo ni deeggaraa? Akkaataa kamiin fudhata paartiin ejjennoon keessan maal? Gaaffii baay'ee gaariidha. Keeyyanni 39 keeyyanni mirga foxxoquu kan jedhu dhumarratti malee mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu jedhee dhumarratti hanga foxxoquutti jedhamiti. Kan foxxoquu jennu akka paartii tumsa tokkummaa Itoophiyaattis yoo laalle keessumattuu waan mirga foxxoquu kana yeroo baay'ee saba Oromootti qabsiisutu dhufa. Oromoon maal dhabee foxxoqa kan jennus gaafa waan foxxoquutti geesse maal dhabeeti hiree ofii ofiin murteeffachuu jechuun maal jechuudha achi keessatti kan jedhu olaalle maaliif foxxoqa kan jennu walqixxummaa dhabe. Walqixxummaa dhabe jechuun hiree ofii ofiin murteeffachuu dadhabeeti. Kanaafuu akkuma bu'uura irraa laalle seerri mootummaa baay'eensaa jalqaba irrattis ka'eera marii biyyoolessaatiif kan dhiyeessine jiru jechuudha. Akka fooyya'anuuf kan ciccinee qabsaa'aa jirru waa'ee heera mootummaati. Kanaaf isin akka paartiitti ejjennoo yookaan immoo mirga foxxoquu kana ni deeggartan moo ni mormitan? Foxxoquu kan jedhu kun maal dhabee foxxoqa kan jennuu fi irratti baay'ee mari'achiisuu hin barbaachisaa garuu kan fedheefuun akka ejjennoo keenyatitti waan keeyyata kana duwwaa miti. Marii uummataatiif dhiyeessina. Uummanni barbaada taanaan yoo barbaade akka barbaadetti referendamiidhaan murteeffachuu danda'a. Anas sii beekaa, anatu sii akkasii ta'a jechuu hin dandeenyu. Kanaafuu yoo danda'ame garuu akka paartii guddaa biyya guddaa ijaaruutti fakkeenyuma Ameerikaatiin jechuudha. Ameerikaan isteetii 50 kan biyya guddaa ijaartee addunyaa irratti dhiibbaa uumtu. Nuti garuu naannoo 11 taanee magaalota jiran wajjin kan hin foxxoqna jennu. Kanaafuu tokkummaan humna akka ta'e hubachiisuun amma dandeenye walitti fiduun biyya guddaa Itoophiyaa hundaaf taatu Itoophiyaa mijattuu ijaaruuf ni yaalla. Yoo kanarraa kanaaf garuu dirqamaan natu sii beekaa
Atasitti fi jennee uummata bakka itti cunqursinu sirna akkasii hundeessuu hin barbaannu jechuudha. Kanaafuu mirga isaanii yoo ta'e ni eeyyamtanii. Mirga isaanii yoo ta'e hin danda'u garuu amma dandeenye akka paartii tokkummaa fi guddina biyyaa Itoophiyaa guddoo taate Itoophiyaa hundaaf taatu ijaaruu barbaadutti waliin jiraannee waliin guddannee akka biyya guddaa Itoophiyaanotaaf taatu hundeessinu barbaanna. Eshi guddaa galatooma paartii bilisummaa Oromoo gaaffii wal fakkaataadha heera mootummaa irratti kan kaa'ame keewwata 39 isa kanarratti sabaaf sablammoonni biyyattii keessa jiran fedhii isaanii yoo ta'e mirga foxxoquu qabu jedha isa kana heera mootummaa sararkaaseeti kan inni jiru ejjennoon adda bilisummaa Oromoo maali? Akkuma yaadatamu chaartara bara 1991 yookaan 1983 wagguu itti namoota adda bilisummaa Oromoo paartiilee qooda guddaa taphatan keessaa tokko ture. Adda bilisummaa Oromoo qaama chaartaraa ta'ee mirgiree murteeffannaa saboota sablammootaaf uummattootaa akka mootummaa walaba ijaarrachuutti akka kabajamu ka fudhate ka yaada dhiyeessee akka raggaasisu akka ragga'u ta'ee taasisa adda bilisummaa Oromooti. Kun ammallee heera kana aangoo 39 jalatti tumamee jira. Walumaa gala biyyi kun humnaan ijaaramtee tokko taate jedheera. Addi bilisummaa Oromoo tokkummaa fedhii irratti hundaa'e malee tokkummaa humnaan ijaaramu abadan hin deeggaru jechuudha. Sabootii fedhii isaaniitiin mootummaa walaba ijaarrachuu yookaan immoo saboota sablammootaaf uummattoota biraa waliin tokkummaa fedhii irratti hundaa'e ijaarrachuuf mirga qabu. Addi bilisummaa Oromoo dirqiidhaanii kana murteessaa hin jedhu. Addi bilisummaa Oromoo ni dammaqsa mirga uummatni Oromoo qabu barsiisa. Saboota sablammoota uummattoota biraas mirga isaan qaban barsiisa. Dhumarratti garuu murtiin ka uummataati. Uummati kun tokkummaa bifa akkamiitu naa wayya moo addan ba'a. Konfedereeshinii jira, federaalizimii haaraa jira, mootummaa walaba ijaarrachuu jira. Kanneen kanaaf kan kana fakkaatan keessaa sabootii sablammootii uummattoota biyya kana filachuuf mirga qabu. Addi bilisummaa Oromoo mirga kana keessanitti akka ejjennoo paartii keessanitti uummanni Oromoo biyya kana keessa waliin jiraachuu qabu moo foxxaqee baattanii yaaddu? Addi bilisummaa Oromoo ejjennoonni qabu. Tokkummaan humnaan uummata Oromoo irratti ijaaramu kamuu fudhataman qabu bakka hin qabu ka jedhu ejjennoo qaba. Uummata Oromoo ta dhufu uummata Oromoo waan fedhan murteeffatu ka jedhu ejjennoo qaba. Kanaafuu uummanni Oromoo yoo barbaade asuma keessa jiraachuu danda'a ta'uu baannaanis mirgi foxxoqee ba'uusaa eegamuufii qaba. Eegamuufii qaba. Eshi guddaa galatooma gara arfaffaatti deemna. Arfaffaa irratti paartii dhaloota haaraadha. Egaa keewwatuma kanaan wal qabsisee ejjennoon paartii keessanii maallaa kan jedhudha. Sabaaf sablammoota baay'ee biyya kana keessa jira. Fedhii isaaniitiin mirga foxxoquu kana immoo heerri eeyyamaa fi isa kana paartiin keessan ni morma moo ni fudhata? Biyyoonni baay'een jiru. Dimookiraasiin yommuu guddisanii naannoon mirga foxxoquu qabaa han jedhu. Achi keessa mootummaan umti kunuunsu baay'ee keessa tokkoffaan Itoophiyaadha. Kanatu ishee adda godha. Ejjennoon paartiin dhaloota haaraa uni yeroo ammaa kana foxxoquun inni hojjetu yeroo ammaa kana akka Itoophiyaattis ilaali akka Afrikaattis ilaali akka addunyaattis ilaali siyaasni amma jiru addunyaan gara tokkotti deemuu irra gatii jirtuu fi gurraachi tokko hoo ta'eyyuu malee har'a addunyaa kana keessatti jiraachuufu innumtuu hin danda'u. Kanaaf paartiin keenya lafuma kana yeroon amma han barbaadu tokkummaadha malee foxxoqummaa hin barbaaduudha. Keewwata 39 mormaa jechuudha. No, keewwanni sun ikko dimookiraasiidha. Indu mirgi kee hammam akka ta'e agarsiisuudha. Unikko hin ejjechuyyuu malee indu maqaaf taa'e malee lafarratti ejjechuu hin danda'u. Maaliif yeroon amma sabaaf sablammoonni keewwata kanatti fayyadamuu barbaadan yoo jiraatan paartiin keessan isaan kana akkamitti keessummeessa? Hoo ta'eefi jechaan gara guddinaatti deemta osoo hin ta'in gara hallayyaatti deemta jechaadha. Amma Eertiraan foxxoqamtee maal argatte? Kanaafuu ejjennoon paartii keessanii mormaa jechuudha. Paartii keenya kaawwanne sun hoo ta'e kun dimookiraasii guddina agarsiisee jechaadha. Foxxoquun gonkumaa hin danda'amu gisee ammaa kana unu baratti otoo hin ta'in addunyaa dhumarrattu. Guddachuuf tokkummaadha amma barbaachisu. Ejjennoo paartii keessaniiti inni kun. Kanaafuu keewwanni 39 sun akka paartii keessaniitti mirga foxxoquu san hin mormaa jechuudha. Jechaan achumarra taa'a malee riyaalitii kun lafarratti hojiirra ooluu waan danda'u miti jechuurra jira. Maaliif yeroon ammaa han barbaade guddachuuf tokkummaa filatta. Baduuf hoo ta'e immoo foxxoqummaa filatta. Kanaaf kun lafumarratti jiraachuu hin danda'u. Gin dimookiraasii akka dimookiraasiitti biyyi baay'ee kana of eega achi keessaa Itoophiyaan tokkoffaa.
እሺ ulfaadhaa guddaa galatooma. kabajamtoota daawwattootaa fi hirmaattota keenya kan hordofaa jirtan waltajjii falmii paartilee filannoo waliigalaa torbaffaa sababeeffachuudhaan qopheessummaa boordii filannoo biyyaalessaatiin kan gaggeeffamaa jirudha. Amma kan ittaanu marsaan ittaanu hirmaattonni waltajjii kana bakka butoonni paartilee garaagaraa waldaalee siivikii fi hayyoonni garaagaraa asitti argamaniiru. Kanaaf marsaa ittaanu kana keessatti gaafilee mana keessaa paartilee asitti wal falmaa jiraniif dhiyaatu kan itti keessummeessinu ta'a jechaadha. Kanaaf qaamoleen asitti argamtaniif carraasinii kennina. Kan jalqabaa namni tokko paartii tokkoof gaafii tokko duwwaa gaafachuu danda'a. Tole kan jalqabaa carraansii kenna. Galatooma gaafiin koo ani qabu gaafii lakkoofsa tokkoffara tokkummaa biyyoolessaa Itoophiyaafan qaba. Mirgi dhuunfaa fi mirgi garee walqixa kabajama jettaniittu akkasumallee aangoon gubbaarraa gara gadii kan jedhu sanallee kaastaniittu jechuudha. Afaan naannoleen konsidereeshinii qabu moo akkamii afaan naannolee moo akkam ta'a afaan isa kam ta'a kan jedhuun qaba. Galatooma. Baay'ee dhimma beet baay'ee galatoomi. Akkuman jalqaba irratti kaasuu yaale paartiin tokkummaa imaammata afaanii irratti ejjennoo ifaa qabaa jechuudha. Ejjennoon ifaasaa kuni sadarkaa federaalaatti dhaabbilee federaalaa keessatti afaan Oromoo, afaan Amaariffaa dabalatee afaanonni biroon akka afaan dhaabbilee federaalaa, afaan hojii dhaabbilee federaalaa ta'an yaada qaba jechuudha. Manifestoo qaba. Uummanni kana dhagaa jira waan ta'eef paartii tokkummaa biyyaalessaa filachuu danda'a jechuudha. Kanatti aansee aangoonni sadarkaa gadiitti yogguu qoodamu sirna federaalizimii keessatti sirna federaalizimii paartiin tokkummaa ijaaruu keessatti afaan naannolee afaan akkam ta'a isa jedhuudhaa fi kunis ifadha jechuudha manifestoo keenya keessatti. Fakkeenyaaf naannoon Sumaalee Itoophiyaa naannoo afaan Sumaaliffaatiin hojjechuuf mirga qabu danda'udha jechuudha. Kuni mirga saba sanaati, mirga naannoo sanaati kan ni kabajnaa jechuudha. Kanaaf afaan sabootaa, afaan uummatootaa ni kabajnaa jechuudha. Afaan naannoo isaaniitiin hojii hojjechuu, afaan naannoo isaaniitiin mana murtii tajaajilamuu, afaan naannoo isaanii aadaa isaanii misoomsuun mirga isaaniiti jechuudha. Kana ni kabajna qofaatoo hin ta'in sirna addaa sirna afaan misoomsu ijaarree akka hojiirra oolu goonaa jechuudha. Afaan kunniin afaanota biyya kana keessatti duudhaaleen aadaawwan gurguddoon kanneen tokkummaa uummata kanaa walitti qabanii jiraachisan afaan keessa jiru. Duudhaawwan afaan keessa jiru jechuudha. Makmaaksa keessa jiru. Hibboo keessa jiru. Oduu durii keessa jiru jechuudha. Afaanota keessa tokkummaa uummata kanaa warra qabanii walitti jiras. Kanaaf afaanonni akka misooman akka guddatan bajeeta gahaa ramannee caasaa gahaa ijaarree sirna gahaa ijaarree instituushinii afaanii ijaarreetu akka afaan misoomu goona akka ittiin hojjetan goona saboonni hundumtuu biyya isaanii keessatti eenyummaan isaanii afaan isaanii kabajamee tokkummaa biyya kanaa akka cimsanii qabatan deeggarra jechuudha hojjenna jechuudha. Kanaaf mirga foxxoquu mirga biraa hin gaafatu jechuudha uummanni kun yeroo sanatti kan amannaa jechuudha. Kun immoo ejjennoo paartii tokkummaa biyyaalessaatti kana ilaalee uummanni keenya akka filatuun amanaa. Sa'aatiin sinii kennamee xumurameera ammas carraa laanna. Anis paartii dhaloota haaraa irraa hin qaba. Gaafiin kiyya keessattuu bu'uura heeraa keessatti keewwata 39 irratti gaafii kaafii ture irratti paartiin kun keewwata kana irratti gaafiiwwan isaa ka'e irratti akkasumatti taa'uu qaba wanta jedhu sanii fooyyeensa yoo qabaates adda baasee keewwata 39 irratti ejjennoon keessan maal fakkaata bu'uura heeraa irratti kan jedhu san gaafiilee sabaaf sablammoota gaafiin irratti jiru waan ta'eef gaafiin kun akkamitti ilaaltan kan jedhu san yoo deebiitti kennanii keewwata 39 achi taa'uun maal agarsiisa mirgi sabaaf sablammiin dimokiraasii hammam akka guddate agarsiisa jechaadha malee Itoophiyaa fi foxxoquutu bu'aa nu buusaa jechaa an agarsiisu miti. Unkaan Itoophiyaaf Afrikaa dhumtu amma biyya tokko hoo taate malee addunyaa kana keessatti jiraachuu iyyuu hin dandeessu. Under United Nation, under Security Council kana jalattu acuucaarra jirti. Tokkummaadha ammaan nu baasu. Never in the history. Gen kun mirgi kee hammam akka ta'e bichaa si agarsiisu fan taa'edha. Malee hejjeta jechaa mitiidha. Hejjechuu hin danda'u. Gonkuma. Haa ta'u malee mirgi sun maal agarsiisa naannoon hammam
mirga qabaa han jedhu sana han agarsiisudha. Biyyi kanammoo Itoophiyaa qofa miti. Biyyoota muraasa keessaa Itoophiyaan tokkoffaadha. Kanadhaan ani si deebisuu danda'a. Amma fottoquutti kan jedhu isa kana Itoophiyaan addaadha biyya addunyaa kana keessaa. Kanaafuu amma tokko ta'uutu humna uuma malee addaan fottoquun humna nuuma. Paartiin keenya kanatti hin amanu. Garuu fottoquu kanaan duras ilaallee jirra. Biyya keenya garba diimaa dhabsiisee jira fottoquun keenya. Eertiraan fottoqte garbi diimaanis wajjin deeme. Amma isa deebisuudhaaf immoo rakkina guddaa keessa jirra jechuudha. Kanaafuu bakka tokko ta'uudha. Amma Afrikaanuu bakka tokko yoo sassaabamte humna uumte addunyaa irratti malee biyyi tokko addaan fottoqnaan gadi buuti malee ol hin kaatu. Galatoomaa itti fufnaa tole sin lamaan. Gaaffiin paartileetii fi ani dhiyeessu paartii adda bilisummaa Oromoo fi egaa tarsiimoo haala biyyi keenya irra jirtuu fi haala qabatamaa ammas qabattanii dhuftan keessatti biyyi keenya sabdaneessummaa hedduu of keessaa qabdi. Sabdaneessummaa fi bal'ina uummata kan akkamiin wal simsiistanii federaalizimii dhugaa kana lafa qabsiisuu dandeessu. Kana gochuuf immoo hirmaachisummaa fayyadamummaan dubartootaaf dargaggootaa sana keessatti federaalizimii dhugaa kana keessatti nageenya amansiisaa kana lafa buusuudhaaf tarsiimoo keessan keessatti wanti isin bocattanii kaawwattan kun jiraayi kan jedhu kana gaafachuu barbaadeni. Thank you. Galatooma. Galatoomi adde Jamaanish. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n sabdaneessummaa kan jedhu bu'uura qabsoo bilisummaa Oromoo addi bilisummaa Oromoo geggeessuun addi bilisummaa Oromoo adeemsa qabsoo waggootaaf dabarse keessatti qabsaa'ota isa fakkaatan waliin qabsoo geggeessaa ture. Qabsoo isaanis bu'aa hedduu argamsiiseera. Kana keessaatii naannolee har'a maqaa saba isaaniidhaan of ta'anii jiraatan fi warra immoo of ta'uudhaafillee deeman bu'aan qabsoo bilisummaa Oromoo kan irraa qooddatan ta'uu si mirkaneessa. Irra deebi'ee dhimma hirmaannaa dubartootaa fi dargaggootaa fayyadamummaa isaanii wajjirraa wal qabatee addi bilisummaa Oromoo rifereendamii geggeessuudhaan mootummaa qabatee waggaa 3 waan hin caalle keessatti heera amma jiruuf seerota danqaa uummatti akka hin gargaaramne taasisan jijjiiruudhaan dubartoota persentaa 50 akka aangoo siyaasaa aangoo waliigala dinagdee hawaasummaa keessatti qooda isaanii bahataniif ni qabsaa. Kan immoo imaamata isaa keessatti kan inni qabatee jirudha. Dargaggoota waggaa 3 jalqaba aangoo siyaasaa qabatee deemu keessatti GDP biyyattiirraa persentaa 25 an dargaggootaaf hojii dhabdoota akka isaan qaama jijjiiramicha yookaan haala qabeenyaa fi biyyittiin waan isheen irra jirtu irra dhaabbatee GDP'n persentaa 25 kan dargaggootaaf ramadamudha. Nun jechaan qofa otoo hin taane gochaan hirmaatamummaasicha fakkeessiif otoo hin taane isa dhugaadhaan gochuudhaaf imaammata kana dubartootaaf dargaggootaaf qabannee dhiyaanneera. ABO filadhaa. ABO'n yeroo hundumaa filannoo keessanii isa kanaaf immoo bu'aa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo ABO'dhaan geggeeffamu barootaan kan darbee kan isin agartan bu'aa. Sa'aatiin keessan dhumeera. Galatoomaa. Tole galatoomaa gaaffiin koo paartii dhaloota haaraatiif kaasa. Irra deddeebitanii waa'ee keewwata 39 hin barbaachisu kan jedhu kaastaniittu mirga sabaaf sablammootaa mirgi amantaa sabaaf sablammii hedduu amantaa hedduu jira biyya keenya keessatti boortarii carraan sin qaqqabee yoo biyya kana fudhattan mirga kana akkamiin kabachiisuu yaaltu. Fakkeenyaaf ajandaawwan hawaasni irratti waliin galle kanneen akka ajandaa alaabaan biyya keenyaa maal ta'u kan jedhu kun jira waan ta'eef akkamiin bulchuudhaaf qophooftani kan jedhuun qaba. Galatoomaa. Tole galatoomaa gara waltajjiitti deebina. Keewwata 39 hin barbaachisu hin jenne. Keewwata 39 hin jira. Seeratu baasee isa kana immoo
kan seerarraa kaasuu danda'u uummata malee nu miti. Kun uummanni tokko nuuf tokko barbaanna hin ta'u kophaa taa'uu barbaanna yoo jedhe isa seera qaba. Karaa seeraa saniin murtaa'a jechuudha. Nuyi anas dhaabannu humna uummataa gadi hucuucnee kana 39 hin ta'u jechuuf miti. Nuyi keewwanni 39 addaan fottoquun humna nu dhabsiisa. Tokko ta'uutu humna nutti uuma. Amma biyyi tokko addaan fottoqurra Afrikaanu tokko ta'uu qabdi jechuudha an keenya. Gaaffiin kun amma deddeebi'ee dhufeen nu gaafattu. Ilaala. Federaalizimiin Itoophiyaa waan lama qaba. Yommaa naannoo ijaaru daayivarsiitii fide. Mootummaan biyyoolessaa immoo tokkummaa iddoo tokkotti fida. Itoophiyaatiin nu hidha jechaadha. Yuunitiif daayivarsiitii baalaansiitiin deemuurra jira. Kanaaf kun gonkuma lafarrayyuu ta'uu hin danda'u miti. Baalaansiitiin gatii biyya kun Itoophiyaa akka jaalatti waan si gochisiisu eenyudha? Maqaa isaa mootummaa biyyoolessaati. Mootummaan biyyoolessaa hundumtuu akka Itoophiyaatti akka nama tokkotti akka socho'u gochisiisuurra jira. Oromiyaan ግን akka Oromoo bichaatti hin socho'u. Amaaraa bichaatti hin socho'u. Kun lamaan hidduutti baalaansi siistamiidha. Switzerland amma addunyaa kana federaalizimii addunyaa kana keessaati. Sa'aatiin keessan dhumeera galatoomaa. Ammas carraa laannaa. Gaaffii ani dhiyeessu adda bilisummaa Oromootii fi gaaffichis mirga keeyyata 39 irratti kaa'ame sana ilaalchisee gaaffii uummataatiin yoo hin dhufa ta'ee sana mirkaneessinaa kan jedhu ibsitanii turtanii jechuudha. Gaaffii uummataatiin yoo dhufe jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo hammataa ta'ee gaa'ilaan illee wal hidhee biyya kana utubee kan jiru ta'ee osoo jiru yoo dhuma gaaffii uummataa ta'ee dhufillee akkamittiin simachuudhaaf qophooftanii. Kun immoo dhuguma uummata Oromoo eenyurraa fottoqsinaa kan jedhu gaaffiin koo galatooma. Gaaffii jecha fottoquu jedhu kana jecha seeraas miti. Heerri 39 keewwati 39 ka jedhu hanga mootummaa mataa isaanii ijaarrachuutti jedhamu fottoquun jedhu. Sasseeshinii fottoquutti yoo hiiktan rakkoodha. Oromoon bakka itti fottoquun qabu. Dameetu fottoqa malee hundeen hin fottoqu. Oromoon biyya isaarra jira. Biyya isaarra buqqa'eessa deema. Ka Oromoon gaafatu mootummaa walaba yoo uummati Oromoo ni ijaarradha jedhe adda bilisummaa Oromoo duraan dhaabbatudha. Maaliif duraan dhaabbatu beektu? Adda bilisummaa Oromoo olaantummaa uummataatti amana. Olaantummaa murtii uummataatti amana. Rakkoo guddaan baroota dheeraadhaaf lola walirraa hin cinne, dhumaatii walirraa hin cinne, diigamsa dhabamiinsa qabeenyaa walirraa hin cinne, godaansa lola walirraa hin cinne biyya kana keessatti hiyyummaa hamaa kufaatii dinagdee hamaa biyya kana keessatti uume tokkummaa irree saboota saballammootaaf uummattoota biyya kanaa irratti fe'uudha. Yoom uummataaf bitama isa mootummaan biyya kanaa yoom murtiin uummataa olaantummaa qabaata guyyaa san argisiisuu barbaanna uummata biyya kanaa. Olaantummaan uummataa waaqa gaditti waaqi guddaan uummata. Murtiin uummataa murtii waaqaati. Addi bilisummaa Oromoo olaantummaa uummataa kabajaa, murtii uummataa kabajaa, uummati murteessinaan ni uummataaf ajajamnaa ejjennoon keenya kana. Kanatu nagaa biyya kana keessatti dhabame. Biyya kana barootaaf jeeqaa ture. Nagaa waaraa argamsiisa. Uummati keenya yeroo isaa boqota. Kanaaf murtii uummataa kabajuun dirqama ejjennoo adda bilisummaa Oromooti. Galatooma. Paartii tumsa tokkummaa kajuufiin gaafii qabaa. Biyya kana keessatti uummanni Oromoodhaa parsantaa meeqa jennee yoo ilaalle baay'inni isaaniitis murteessaadha jechuudha. Garuu gaafa achitti deebisuu waa'ee afaanotaa banaa goonee dhiisne. Banaa gisee jiru kana fakkeenyaaf gaafa mootummaa ta'an dirqiidhaan fudhachiisuuf immoo maaliif banaa godhanii dhiisan jechuu barbaadetti. Galatooma. Hayyee guddaa galatooma rakkoo baay'ee na dhaggeeffachuu dhabuu natti fakkaata.
irra deddeebiidhaan deebisaa turre maalumaafuu nuti imaammanni afaanii keenya afaan Oromoo dabalatee afaanota hedduu kan jedhuuf malee irra deddeebisee jechaan ture. Afaan Oromoo afaan Afrikaa keessatti dubbatamu keessaa baay'ina dubbattootatiin sadaffaarra jira. Itoophiyaa keessaa amma afaan Oromoo baay'ina kan qabu hin jiru. Kanaafuu nuti yoo uummanni nu filate yoo gara aangootti dhufne afaan Oromoo afaan hojii federaalaa taasisna. Kan biraas dabalataan afaanota biraa qorannoodhaaf banaa dhiisne kan jennu hacuucaa akka hin taane naannoo isaaniititti afaan hojii federaalaa afaanota biroos ni taasisna kan jedhu. Kun immoo muuxannoo biyyoota adda addaa irra jirudha jechuudha. Afaanota baay'ee fayyadamuun biyyoonni adda addaa biyyoonni qarooman fayyadamaa jiru. Kanaafuu waan afaan Oromoo aldureedhaaf hin dhiyeessinu jedhee ejennoodhaan kaasaa ture. Kun ejennoo paartii keenyati. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa qofa gochuu miti. Afaan qorannoo fi qo'annoo gaanfa Afrikaa keessumattuu ji'oopolitiksiin East Afrikaa afaan Oromoo afaan hojii qofa miti. Afaan qorannoo fi qo'annoo afaan duudhaa fi safuu ittiin beeksifamu akka ta'u baay'ee cimsinee qabsoofna jechuudha. Maaliif namoonni dubbatan baay'ee waan ta'aniif Itoophiyaa irra darbee silas jenneerra. Gaanfa Afrikaa baay'ee Keeniyaa biyyoota adda addaa dabalatee afaan Oromoon dubbatama. Yeroo dubbatamu duudhaa, safuu, sirna araarsaa, sirna jaarsummaa, sirna adda addaa, sirna gadaa, sirna ittiin bulchiinsaa qaba. Kanaafuu kun immoo addunyaadhaafuu faayidaa qaba qoratamuudhaan. Keessumattuu Aksumaarom Laggasee qorataniiru waa'ee Oromoo waan ta'aniif miti kan qorataman. An qoratanis kanaafuu akka Afrikaattuu hin fayyada waan ta'eefi jechuu barbaadeni galatooma. Tole guddaa sin galateeffannaa kanatti aansuudhaan marsaa itti aanutti kan ceenu ta'a. Marsaa itti aanuun ammoo paartileen walwalii keessaniin kan itti wal gaafattan ta'a. Paartiin tokko paartii biraatiif gaaffii dhiyeessee paartiin gaaficha gaafatamee kan deebisu carraa jalqabaa paartii tokkummaa biyyaalessa Itoophiyaatiif kennina. Paartii gaaffii dhiyeessuu barbaadaniif gaaffii keessan dhiyeeffachuu dandeessu. Gaaffii nanni paartiilee asitti duukaa dhiyaatan paartii dhaloota haaraatii fi paartii tumsa. Paartii lamaaf gaaffii wal fakkaataa jechuudha. Haalli isaan waa'ee fottokoo itti ibsanii sirriidha. Dandeettiin mirgi namaa artikelii 39 irratti qabu namni kamiyyuu yookaan immoo sabni kamiyyuu qabu hanga fottokuu danda'utti kan jedhudha. Garuu immoo mirga kana uummanni yoo fottokuudhaaf parsantii guutuudhaan nu gaafateeyyuu mirga isaanii hin eegnaaf jedhanii jiru. Kana yoo jennu immoo uummanni kun fottokuu yoo jennu uummata Oromoo duwwaaf biyya kana dabarsinee kennina moo Itoophiyaa kan jedhu Oromootti geeddarramoo maaltu ta'aa jira kan jedhu gaaffii kiyya. Hayyee galatoomaa heera mootummaa keeyyata 39 amma haala bareeda ta'een kaasaniiru. Heeree mootummaa ofiin hundeeffachuu amma danda'uutti kan jedhu kun keessumattuu waan ta'ee beeku biyya keenya keessatti waan haaraa miti. Eertiraan konfedereeshiniidhaan yeroo muraasa Itoophiyaa wajjin bulteetti. Kana jechuun Oromoodhaaf qofa miti. Akka waan Oromoodhaaf ta'etti qofa kaasuu miti. Nuyi bittinnaa'uun adda faca'uun biyyan fayyadu. Keessumattuu Afrikaa irrattis BRICS hundeessuun biyyoonni walitti dhufanii tokkummaan waan guddina ta'eef gaariidha jenne. Haa ta'uyyuu malee hin barbaanna'oo jedhan. Nu fayyada'oo jedhan. Uummanni yoo barbaade dirqamaan lakkii jennee waan dhoowwinu hin qabnu jenne. Hiree mootummaa ofii ofiin murteeffachuu jechuun immoo biyya diigaa biyya kuffisachuus miti hubatamuu qaba waan ta'eef. Kanaafuu nuti amma dandeenyetti ammas irra deebi'ee kan hin jedhu sirna biyya guddoo Itoophiyaa hundaaf mijattuu taate Itoophiyaa Afrikaadhaaf nageenya uumtu Itoophiyaa qaroomina Afrikaa keessatti qooda guddaa qabdu ijaaruu barbaannaa. Mirga hawaasaa garuu dirqamaan waan itti feenu jiraatu. Waan hunda marii hawaasatiif dhiyeessina. Waan uummanni filate godha, waan uummanni nabaasa jedhe godha. Kun sagalee uummataatiin murtaa'a malee nuyi waan murteessinu miti jechuudha. Galatooma. Gaaffichi paartii dhaloota haaraatiifis kan dhiyaate waan ta'eef itti fufuu dandeessu. Eessatti fottoqa? Mee haa laallu karaa arfanuu, karaa kibbaas, karaa kaabaas, karaa lixaas, karaa baas Oromoon bakki dhabame hin jiru biyya kana keessa. Karaa Amaaraadhaan Kamiseen Oromoodha. Garuu walakkaa Amaaraa jira. Gara biraas hodhandhe Oromoon bakki dhabame hin jiru. Hoon fottoqsina jennee eessatti fottoqa? Biyya kanaaf
damee miti hidda Oromoon. Hidda biyya kanaati. Kanaafuu Oromoo fottoksuudhaaf hin danda'amu. Ga'een haa ta'u immoo murtii kana uummatatti finnan. Gara riifarandamiitti akka deemu yoo barbaanna fottokuu barbaanna kophaa keenya ta'uu barbaanna yoo jedhe eenyutti kennina uummatatti finna. Uummanni itti mari'atee marii saniin mirga uummataa hin eegna jechuudha. Kanaafuu fottoksuun yookaan fottoquun humna of dhabsiisa. Amma addunyaan hunduu bakka tokkotti deemaa jira. Gara tokkotti deemaa jira. Hunduu walga'ee gara tokkotti irree isaanii guddisanii waan guddaadhaaf ka'aa jiru malee fottoqanii deemaa hin jiran. Haalaallu Eurooppiyaan Yuuniyoon yoo laalle tokko ta'anii jiru. Kanaafuu Afrikaanis tokko ta'uu qabdi. Not only Ethiopia. Afrikaanuu tokko ta'uu qabdi. Tokko yoo taate addunyaa kanarratti dhiibbaa geessitee waan guddaa hojjechuu hin dandeessi jechuudha. Kanaafuu paartiin keenya kanattiin amana. Ija filadhaa. Galatoomaa. Tole, galatoomaa kan itti aanu paartii tumsa tokkummaa Itoophiyaatti carraa gaafii paartiilee gaafachuudhaaf kan qabu itti fufuu dandeessu. Tole, galatoomaa. Kan itti aanu paartiin tumsa tokkummaa gaafii waan hin qabneef paartii adda bilisummaa Oromootiif kennina carraa. Bareeda gaaffiin kee jalqabaa paartii qindoomina tokkummaa Itoophiyaatii fi akkuma hundi keenya dhageenye miseensi koaliishinii keessanii miidiyaa irratti ba'ee agawuu hin jiru agawu Amaaraa, qimaanti hin jiru qimaanta Amaaraa, Oromoon naannoo Amaaraa keessa hin jiru Amaaraa hin beennu qimaanti hin beennu agawu hin beennu Oromoo hin beennu jedhe argobbaa hin beennu jedhe. Kuni mirga eenyummaa sabootaa haaluu ta'a. Ati akkaataatti amma dhiyeessite akka mirgi saboota mirgi eenyummaa saboota akka kabajamutti dhiyeessite asirratti. Paartiin miseensa koaliishinii keessanii immoo akkas jedha. Akkam isin gargar baataniittu yoo gargar hin baane ta'e nama mataa tokko qabu garuu arraba lamaan hin fakkaattani isin hin taasisu. Kabiraan Oromoon magaalaan Finfinnee handhuura Oromiyaati magaalaa guddittii Oromiyaati yoo jedhe sabooti sablammootii uummattooti biraan mootummaa naannoo kiyyatti mootummaa jarradheen ofiin of bulcha yoo jedhe ejjennoon keessan maali? Maaliif paartiin keessanii afaan Sidaamaa beenna malee afaan Sidaamaa hin beennu fa'aa waggaa jedhanii bakka bootii keessan televezyiinii irratti haasawan dhageenyeera. Sirni federaalizimii kun diigamuu qaba. Sirni federaalizimii saboota irratti hundaa'e diigamuu qaba. Ka ji'oogiraafii irratti hundaa'e ijaaramuu qaba. Heerri kun cicciramee gatamuu qaba. Jedhanii fa'aa ogguu adda addaa televezyiinii irratti ogguu sanaa san dhageenya. Ati ejjennoota asitti qabdu ka isaanirraa adda. Ati miseensa koaliishinii sanaati moo irraa adda baate? Sa'aatiin keessan dhumeera. Galatooma gaaffii baay'ee bareeda kan isaan kaasan waan hubatamuu qabudhas. Gaaffiin akka deebisuu fi gaaffii tokkoffaa irratti kan gaafatan waan sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa hawaasaa irratti namni dhuunfaa tokko ba'ee waan nuyi bakka hin buune waan nu hin erganne jedhe yaada dhuunfaa isaati. Kan ammoo filannoon biyyoolessaa xaalayaa isaaniif akka dhuunfaatti barreessee ibsa bal'aa akka itti kennan godhameera jechuudha. Kanaafuu nuuf garagalchisaa nuuf ergameera. Kun yaada nama dhuunfaati jechuudha. Ani kan asitti dubbachaa jiru waan dhuunfaa koo miti. Kan hin dhufes paartii bakka bu'eeti. Namichi gaaficha dubbate garuu tumsa bakka bu'ee miti. Xaalayaa ittiin ergines hin jiru. Kan ammoo ibsas akka kennu dhuunfaadhaan isaaniif ergameera jechuudha. Nuuf garagalchisaa nuu kennameera. Isa irratti nama dhuunfatii jedhee darbuun barbaada. Ani garuu kan hin ibsaa jiru waan manifestoo keenyarra jiru waan sagantaa siyaasa keenyan ibsaa jira malee waan adda ta'e waan dhuunfaa koo ibsaa hin jiru jechuudha. Kan hin dhufes xaalayaadhaan paartii tumsa tokkummaa Itoophiyaa yookaan bakka bu'eenii jechuudha. Namichi kabajamoon amma kaasan garuu paartii bakka bu'ee xaalayaadhaan hin deemne sadarkaa nama dhuunfaatti waan deebisnu miti jechuudha waan amma haasa'aa jirru kun.
sadarkaa paartiitiin deebisna isaafuu waan nama dhuunfaa irraa darbinu jechuun barbaada waan magaala Finfinnee gaafataniiru an keessumattuu waan magaala Finfinnee gaafa ka'u kan eenyuti maal waan jedhuun baay'ee bareedu gaaffinsa maalifam ijji kee kun anee akkas jedhee gaafachuu hin danda'u garuu an eenyu akka ta'e handhuura Oromiyaa akka ta'e eessarratti akka hundeeffame hundi keenyaan beekna jechuudha Finfinneen handhuura Oromiyaa ta'uusaa namni haalu hin jiru garuu faayidaa Oromoon irraa argachuu qabu maali jedhamee odoo gaafatame gaaffisaa akkasitti bareeda haala kamiin maal argachuu qaba waan achirratti hundaa'eef seera ba'e san akkamitti hojiitti hiikama odoo jedhamee gaaffisaa akkasitti bareeda malee kan eenyuti maqaan maal godha. Galatooma kan itti aanu paartii dhaloota haaraati paartiilee gaafachuudhaaf carraa kan fudhatu. Ishii ani gaaffiin koo warra ollaaf obbo Lammeeffaaf gaaffii qaba. Paartiin keessanii mootummaa federaalaa faana yommuu walgahii keessatti afaan Oromoo, aadaa Oromoo, amantaa Oromoo kana calaqqattu moo? Addi bilisummaa Oromoo ABO'n waltajjii kamirrattuu gaafa dhiyaatu Oromoo ta'ee gudeeda Oromoo keessaa dhaaba dhalate. Oromoof jiraatee Oromoof dhaaba dhiike. Qabsoo bilisummaa Oromoodhaaf geggeessu keessattis gahee guddaa dhaaba baate. Isa kana immoo irraa jala baroota darban galii qabsoo isaa keessatti kan inni itti deemaa jiru. Nuti bakka dhanne warra fakkaatu tun taane waan qabnu qabannee of taanee Oromoo taanee manaa baanee Oromoo taanee addunyaa mitiiti Itoophiyaa keessatti addunyaa irratti Oromoo taanee warra jiraatudha. Gaaffiin Oromoo immoo gaaffii federaalizimii hammaa kanaan daangeffamu miti. Gaaffiin Oromoo gaaffii biyya walaba of ta'u hiree ofii murteeffachee of ta'uudhaan malee kan federaalizimiidhaan daangeffame nuti gaafa waltajjii federaalaa deemne Oromummaa keenyaaf adda bilisummaa Oromoo keenya haallee waltajjii dhiyaannu hin qabu. Nuti bu'uurumarraan nu Oromoo jennee gaafa kaanu waan Oromoon qabu taanee waan Oromoon amantiin Oromoo hunda aadaan Oromoon qabu hundisaa an adda bilisummaa Oromoodha. Addi bilisummaa Oromoo amantii eenyummaa fi waan Oromoon qabu hunda ni kabaja, ni qabsaa, ni tiksallee. Kana tiksuu irratti immoo ittiin komatamu, itti faarfametti galateeffama malee. Kanaaf nuti addi bilisummaa Oromoo ABO filadhaa. Addi bilisummaa Oromoo ABO yeroo filattan har'allee waan Oromoo horooroo mallattoon isaa kan sirna isaa duudhaa isaa eenyummaa isaa qabate adda bilisummaa Oromoo mallattoon isaa horooroodha. Horooroo filadhaa. Bakka argitan hundatti horooroo yoo argitan adda bilisummaa Oromoo. Kun eenyummaa keenya. Sa'aatii keessan dhumeera galatooma. Tole galatooma waltajjii falmii paartilee boordii filannoo biyyoolessaatiin kan gara keessanitti dhiyaachaa jirudha kan hordofaa jirtan kabajamtoota daawwattoota keenyaa fi hirmaattoota. Kanatti aansuudhaan marsaa shanaffaa fi isa xumuraatti kan ceenu ta'a. Marsaa kanaan paartileen asitti dhiyaatan akkaataa duraa duuba carraa baafattaniitti ejjennoo fi mallattoo keessan kan itti beeksifattan ta'a. Paartiin tokkummaa biyyaalessa Itoophiyaa carraa isinii kennametti fufuu dandeessu. Naayyee kabajamaa uummata Oromoo, kabajamtoota uummata Itoophiyaa, sabaaf sablammootaa paartiin tokkummaa biyyaalessaa ejjennoo ifa ta'e qaba. Sirna federaalizimii irratti, sirna ofiin of bulchuu irratti, dhimma eenyummaa irratti illee jechuudha. Paartiin tokkummaa Finfinneen lamatti qoodamte jedheen amanuu Shaggarii fi Finfinneen qaama bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa qaama adda addaati. Kuni dhimma ofiin of bulchuuti. Paartiin tokkummaa biyyaalessaa ejjennoowwan waltajjiiwwan falmii adda addaa irratti dhiyeessu yaadota wal dha'uun dhiyeessu manifestoo paartiitti kan dhiyaatu asitti paartiin tokkummaa biyyaalessaa maal jedhee amanaa Oromiyaan mallattoo Itoophiyaati jedhee amanaa Oromummaan mallattoo Itoophiyaati jedhee amanaa Oromummaan keenya Itoophiyaa keenya wajjin walitti hin bu'u Itoophiyaa keenya Oromummaa keenya wajjin walitti hin bu'u wal danda'ee jiraata eenyummaa saba kamiyyuu hin haallu ejjennoowwan akkasii simannu seenaa siyaasa Itoophiyaa keessatti seenaan siyaasa keenyaa
seenaa walitti bu'insaa, seenaa wal dhabdee cimaadha. Seenaan kun ce'umsa gaariitiin gara tokkummaatti, gara tokkummaa Itoophiyummaatti, gara tokkummaa sabaaf sablammootaatti akka ce'u hojjenna. Kanaaf qabsoofna jechuudha. Hayyoonni waltajjii kanarratti har'a argamtanis dhaabbilee siviilii adda addaa argamtanis kabaja guddaa isiniif qabna. Uummata keenyaaf ergaa dabarsuu barbaannu paartiin tokkummaa biyyaalessaa ejjennoo yeroon barbaadu, manifestoo yeroon barbaadu, haala yeroon barbaadu wajjiniin uummataaf qabatee dhiyaateera waan ta'eef bakka jirtanitti haala jirtan keessatti paartii tokkummaa biyyaalessaa akka filattan jennee ergaa dabarsinaa. Mallattoon keenya onneedha. Onnee akka filattan jennaa kabajaan isin gaafannaa. Onnee filachuu qofaa miti paartiin tokkummaa biyyaalessaa caasaalee isaa guutuu Oromiyaa keessatti, guutuu biyya keenyaa keessatti diriirsaa jira. Bifa addaatiin jechuudha. Kanattis akka hirmaattan fedhii tokkummaa Itoophiyummaa ijaaruudhaan, fedhii Itoophiyaa sabummaa wajjin walitti hin buune ijaaruuf, fedhii federaalizimii dhugaa ijaaruu qabdan, fedhii sirna ofiin of bulchuu dhugaa mirkaneessuuf qabdan, fedhii eenyummaa keenya, eenyummaa sabdaneessummaa keenya, eenyummaa afdaneessummaa addaneessummaa keenya qabnu. Biyyi kun qabdu. Eenyummaa bareedaa kana, eenyummaa addunyaa irratti qabeenya ta'e kana akka dhimma itti baanuuf, akka tokkummaa biyya kanaaf innee biyya addunyaa irratti cimtuu guddoo taate akka ijaarruu fi paartii tokkummaa wajjiniin dhaabadhaa jennaa. Umarratti seenaa biyya keenyaa keessatti seenaawwan walitti bu'aa baay'eetu jira. Paartileen biyya keenyaa ejjennoo adda addaa qabu. Isa kana paartiin tokkummaa araarseetu tokkummaa biyya kanaa mirkaneessuudhaan bara kana filannoo marsaa torbaffaa irratti onnee mallattoo jaalalaa qabatee isiniif dhiyaateera waan ta'eef kaadhimamtoota keenya bakka jiranitti akka filattan paartii tokkummaa biyyaalessaa wajjin akka dhaabattan seenaa siyaasa biyya kanaa isa walxaxaa ta'e kana qabeenya biyyi kun waliin qabdu, humna tokkummaa biyyi kun waliin qabdu, humna tokkummaa Oromoon uummanni Itoophiyaa waliin qabu kana dhimma itti baanee siyaasa keenya akka ceesifnu, dinagdee keenya akka ceesifnu, hawaasummaa keenya akka ceesifnuu fi paartii tokkummaa biyyaalessaa wajjin akka dhaabattan isin affeerraa. Kaadhimamtoota keenya bakka jiranitti akka filattan isin affeerraa. Paartiin tokkummaa biyyaalessaa paartii ilaalcha jaarraa kanaa wajjin deemu qabatee dhufeera. Paartii fiixee irra jiru miti. Paartii haala qilleensaa ilaalee deemu miti. Paartii ejjennootiin tokkummaa biyyaalessaaf, tokkummaa sabootaaf ejjetudha, dhaabatudha. Paartii tokkummaa wajjiniin fuuldurri keenya ifaa. Paartii tokkummaa filadhaa isiniin jennaa. Waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa. Galatoomaa kan itti aanu paartii tumsa tokkummaa Itoophiyaati. Ejjennoo fi mallattoo keessanii beeksifachuu dandeessu. Jaalatamtoota uummata biyya keenyaa, har'a biyyi keenya giddugala deemsa seenaa irratti argamti. Filannoon kun filannoo paartilee qofa osoo hin taane filannoo jireenya keenyaa, kabaja eenyummaa keenyaa fi egeree dhaloota dhufuuti. Paartiin tumsa tokkummaa Itoophiyaa kan dhufe addaan faffaca'uu dhabamsiisee tokkummaa obbolummaa irratti hundaa'e ijaaruufi. Itoophiyaan hundi keenya Itoophiyaaf jennee amanna. Sirni federaalizimii dhugaa, walqixxummaa fi mirgoota dimokiraasiif namummaa kabajuun nageenya waaraa ni ijaarra. Dhimma federaalizimii utubaa nagaa biyya keenyatti. Paartiin tumsa tokkummaa Itoophiyaa sirna federaalizimii maqaa qofa ta'e nagaa hin finnee fi waldhabdee uumuu ni balaleeffata. Federaalizimii sirnaawwan mirga uummata keenyaa kan itti kabajamu ta'a. Amma sirna federaalizimii sabdabneessummaa jedhu maqaaf qofa jiru nuti garuu sirna dhugaa irratti hundaa'e ni ijaarra. Kunis garaagarummaa keenya akka miidhaginaatti, tokkummaa keenya akka jabinaatti fudhachuudhaani. Aangoon mootummaa federaalaa irraa gara naannoo irraas gara gandaatti, godinaa fi aanaa akka gadi bu'u ni goona. Uummanni dhimma isaa irratti mataa isaan akka murteessu gochuun dhimma dursa kenninuudha. Naannolee hundi qabeenya biyyarraa qooda walqixxaa akka argatan, akkasumas naannolee hundi bifa qindoomeen ta'anii xiyyeeffannoo adda addaa akka argatan ni goona. Eenyumaanuu sararamuu hin qabu. Sabnii fi sablammiinii fi uummanni Itoophiyaa hundi eenyummaa isaan boonee, afaan isaan tajaajilamee, aadaa isaa guddifatee ofiin of bulchuun mirga uumamaati. Kabajama eenyummaan namni kamiiyyuu eenyummaa isaatiin akka hin tuffatamne, hin ari'atamne yookaan hin buqqifamne wabii ni taana. Mankaraarsummaa amantii fi eenyummaan ni dhaabbata. Sirnaan akka hoogganamu ni goona. Ofiin of bulchuun uummanni kamiiyyuu naannoo isaa keessatti bulchiinsa ofii isaa ijaarrachuu fi mirga guutuu qabu. Kunis rakkoo bulchiinsa gaarii furuu irratti itti gaafatamummaa ni uumna. Afaan biyya keenyaa hunduu akka guddatan, hojii mootummaa fi barnoota keessatti akka tajaajilan haala mijaawaa ni uumna. Itoophiyaan mozaayikii aadaa fi afaaniti malee
iddoo qaama tokkoo qofa miti. Dimokiraasii nuuf kennaa osoo hin taane bu'aa qabsoo keenyati. Bilisummaa yaadaa namni kamiyyuu yaada isaa bilisaan ibsachuu, barreessuu fi gurmaa'uuf mirga guutuu qaba. Haqaa fi seera manneen murtii bilisa ta'an kan dhiibbaa siyaasaa irraa walaba ta'an ni ijaarra. Seerri nama hundaaf walqixa. Mirga dubartootaa fi dargaggootaa dubartoonni murtii siyaasaa fi diinagdee keessatti qooda olaanaa akka qabaatan, dargaggoonni immoo carraa hojii fi hooggansaa akka argatan xiyyeeffannoo addaa ni kennina. Maanguddoo fi iddoon sooramaa ni mijeessina. Qaama miidhamtootaaf xiyyeeffannoo addaa ni laanna. Barsiisotaa fi ogeeyyii fayyaaf, hojjettoota dhuunfaa fi mootummaa hundaaf mindaa isaan madaalu ni mirkaneessina. Gabaas ni tasgabbeessina. Uummanni Itoophiyaa hiyyummaan rakkachuun qabu qabeenya uumamaa qabnuun hiyyummaa seenaa gochuuf waadaa galla. Gabaa bilisaa diinagdee giddugaleessaa isa dhuunfaa ta'e kan investimentii jajjabeessu ni uumna. Qonnaa fi induustirii qonni keenya teekinooloojii deeggaramee wabii nyaataa akka mirkaneessuu fi induustiriidhaaf galtee akka ta'u ni goona. Qotee bultoota horsiisee bultoota keenyaaf kabajaa fi ulfina deeggarsa addaa ta'e ni taasisna. Qonni lafee dugdaa keenyaa waan ta'eef. Carraa hojii uumuudhaan innoveeshinii fi teekinooloojii babal'isuun dargaggoota miliyoonaan lakkaa'amaniif carraa hojii uumuun dhimma hunda duraati. Infiraastiraakchara karaa ibsaa, bishaan qulqulluu fi intarneetii badiyyaa fi magaalatti babal'isuun walqunnamtii diinagdee ni cimsina. Nagaa malee misooma malee ammoo nagaan hin jiru. Araara biyyoolessaa waldhabdeewwan jiran hundumaa marii fi araaran furuun nagaa waaraa ni buusna. Poolisii fi raayyaa ittisa biyyaa humnoonni nageenyaa mindaan ni fooyyessina. Garuu hundi paartii siyaasaa irraa walaba ta'anii biyyaaf uummata qofa akka tajaajilan ni goona. Kanaafuu paartii tumsa tokkummaa Itoophiyaa filadhaa. Tumsi tokkummaa Itoophiyaa filachuun nagaa filachuudha. Sa'aatiin keessan xumurameera. Galatoomaa. Kan itti aanu paartii adda bilisummaa Oromooti. Kabajamaa uummata Oromoo lammii koo, lammiilee biyyattii uummatooti, sabiif sablammooti. Imaammata adda bilisummaa Oromoo ABO'n tarsiimoo fi imaammatanni federaalizimii irratti qabu akka armaan gadiitti dhiyeessa. Finfinneen magaala guddittii Oromiyaa ni taasisa. Teessoo mootummaa Oromiyaas ni godha. Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa, afaan barnootaa, qo'annoo, bulchiinsaa fi saayinsii fi teekinooloojii daldalaa ni taasisa. ABO'n federaalizimii irraa jalatu hin taane achi ol kan tasgabbaawaa fi dimokiraatawaa ta'e ni argamsiisa. ABO'n keeyyata 39f waardiyyaa cimaa ni ta'a. ABO'n iftoomina gaafatamummaa hooggansa sadarkaa hundatti ni mirkaneessa. Hooggana haaraa malaammaltummaa fi dhiittaa mirga namoomaarraa bilisa ta'e ni ijaara. Mirga sabaaf sablammoota uummatootaa guutuutti hojiirra oolcha. Adda bilisummaa Oromoo ABO'n eenyummaa sabaa, sablammootaa fi lammiilee Oromiyaa keessa jiran ni kabaja. Oromoo waliinis mirga siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa walqixa akka isaan qabaatan ni goona. Sirna federaalizimii seera baastuu, seera raawwachiistuuf seera tumtuu kan wal hin daddaaqnee fi dhiibbaan siyaasaa irraa bilisa kan ta'e ni ijaara. Sadarkaa hundatti qoodinsi dirqama hojii aangoo qaama seera tumtuu, seera baastuu fi seera raawwachiiftuu kan inni raawwatuu fi kan inni ittiin gilgaalamu hojii irra ni oolcha. Naannoleen boordii filannoo mataa isaanii akka qabaatan ganni dhaaba. Pirezidaantii mana murtii, ittaanaan pirezidaantii mana murtii fi qaamoleen haqaa koomishinii walaba ta'een qoratamanii bifa isaan ittiin caffee fi mana marii bakka bu'oota uummataan muudaman ni gaggeessa. ABO'n sirna mootummaa federaalaa mirgoota dhala namaa fi dimokiraasiin keessatti hin daddaaqamne fi keessatti kabajamu ni dhaaba. Lafti kan mootummoota naannoleeti jedhee amana. Humnoota siyaasaa imaammata adda bilisummaa Oromoo ABO wajjirraan wal fakkaatan warra qaban wajjirraan ni hojjeta. Kana hojjechuufis adda bilisummaa Oromoo ABO'n waggaa 3 kan hin caalle keessatti rifereendamii waamuun, rifereendamichas geggeessuun fi taliiguudhaan qaamolee walaba ta'aniin kan qindeessu ta'ee wantoota jijjiiramuu qaban heera mootummaa keessatti gaaffii ta'an akkasumas bakka akkaa fi haala Oromoon bakka inni jirurraati keessatti deebi'ee qeesaatti deebi'uu fi naannolee adda addaa keessatti gaaffii Oromoon qabu kan deebi'ee ittiin raggaasisu ta'a.
Adda bilisummaa Oromoo filachuun nagaa filachuudha. Adda bilisummaa Oromoo filachuun walqixxummaa filachuudha. Adda bilisummaa Oromoo filachuun barootaaf bilisummaa yaadaa kan dimokiraasii mirga hiree murteeffannaa kan barootaaf itti dhiige kan itti baqate kan ittiin cabe sana deebi'anii filachuudha. ABO filadhaa. Uummati keenya bakka jirtan gaaffii keessan deebisuuf addi bilisummaa Oromoo turtiiwwan hin dabarse qaama seenaa keessan ta'uu ni beeku. Har'a immoo horooroo qabannee dhufneerra. Horooroon eenyummaa keessan eenyummaa keenya wajjirraan kan wal qabate horooroo mallattoo filannoo keenyaadha. ABO filadhaa. Yeroo hunda ABO'n jiruuf jireenya keessan keessatti waan siniif ta'u hunda kan inni ittiin argamsiise qabsoosaa gara fuulduraattis immoo kan hanqate qabsoo keessaniif fi tumsa ga'umsa fi beeksisa adda bilisummaa Oromoodhaan kan isiniif raawwatu ta'a. ABO filadhaa. Galatooma kan itti aanu paartii dhaloota haaraati. Federaalizimiin sabdanneessaa ወይም ደግሞ ኤትኒክ ፌዴራሊዝሚin mootummaa biyyoolessaa chaardardi siitii lama qaba. Mootummaa naannoo 12tiin kan hundaa'edha jechaadha. Federaalizimiin etnik federaalizimiin keenya iddoo sadiitti qoodamee kan deemudha jechaadha. Mootummaan biyyoolessaa tokkummaa Itoophiyaa kan ijaarudha. Mootummaan biyyoolessaa tokkummaa Itoophiyaa kan ijaarudha. Hojiin ittisa biyyaa mootummaa biyyoolessaatu hojjeta. Dhimma alaa irratti xiyyeeffatee kan hojjetu mootummaa biyyoolessaati. Poolisiin dinagdee mootummaa biyyoolessaatiin hojiirra oolaa jechaadha. Mootummaan naannoo garaagarummaa irratti hundaa'ee kan dhaabatedha. Garaagarummaa yommuu jennu naannoon 12 aadaa 12 qabaa, afaan 12 qabaa, eenyummaa 12 qabaa. Kanarratti kan hundaa'edha jechaadha. Egaa waan lama jira. Naannoon garaagarummaa gaggeessaa maqaan isaallee mootummaan biyyoolessaa ግን tokkummaa gaggeessuu irra jira. Kun hoo baalaansii ta'e malee kun baalaansii ta'ee deemamuu barbaachisaadha. Biyyi kana baalaansii gootee deemtu tokko addunyaa kana keessatti eenyudha hoo jedhamtu Switzerlandidha. Switzerland naannoo afaan irraatiin hundaa'eetu ijaareera. Biyyoolessi immoo tokkummaa eegaa lamaan isaanii kun baalaansiitiin deemu. Kanaaf federaalizimiin qulqulluu nan jedhamu achidha. Hammaan keenya rakkina fiduu waan danda'u maal irrattidha? Tokkummaa fi garaagarummaan baalaansiin godhu taanaan garaagarummaan hin caala taanaan keewwanni 39 kuni biyya keenya rakkina keessa gashuu waan danda'udha baay'eetti. Kanaaf baalaansiin kun tokkummaa fi garaagarummaan kun baalaansii isaa eegee deemuu akka danda'uuf mootummaan biyyoolessaa tokkummaa kana dambiitti ijaaruu isa barbaachisaa jechuudha. Baalaansii sana gochuuf. Maaliif bu'aan keenya maalirra jira? Tokkummaarra jira malee garaagarummaarra hin jiru. Baay'ee. Ani dhugaa dubbachuuf federaalizimiin kun hin hojjetu taanaan achitti maqaan isayyuu achirratti xaafamu isayyuu barbaachisaa miti otoo ta'ee anna gammachiisa. Bin dimokiraasii hammam akka guddate agarsiisuuf gatii ta'eef bicha gisee tokko tokko ilaalleen moo bira dabarra. Inna kanaafuu gara eenyummaa yommuu deemnu eenyummaan maatii jira, eenyummaan mataa koo jira, afaan koo, aadaan koo, eenyummaa kooti. Kana kunuunsuun anaaf mirga nan qabsaa taanaan ani kanaaf qabsaa'uu na barbaachisa. Mirgi afaan koo hin eegamu taanaan ani mirgi koo iddoo kamitti eegame? Mirgi amantiin kun eegamu taanaan baay'ee egaa eenyummaan akka maatiitti isaa ilaalamu, akka naannootti isaa ilaalamu, akka Itoophiyaatti isaa ilaalamu, akka Afrikaatti isaa ilaalamu, akka addunyaatti isaa ilaalamu kun poolitikaadha. Itoophiyaanis eenyummaa kanarratti hundoofteetu biyya keenya hawwaanii goote maqaan isaa hanuun federaalizimii addaa han ijaartee jechaadha. Baay'ee federaalizimiin addaan kun unuun addunyaa irratti
ajaa'ibaan nu hiiksisira. Ija mallattoo keenyadha. Ija nuuf fudhadha. Galatuma. Guddaa isin galateeffanna. Kabajamtoota hirmaattootaa fi daawwattoota keenya egaa kan hordofaa turtan waltajjii falmii boordii fi filannoo biyyaalessaa waltajjii falmii paartileedhaaf dhimma mata duree federaalizimii yookaanis ofiin of bulchuu fi dhimma eenyummaa irratti xiyyeeffachuudhaan kan gaggeeffamaa turedha kan hordofaa turtan. Waltajjiin falmii kanarrattis egaa paartiin tokkummaa biyyaalessa Itoophiyaa akkasumas paartiin tumsa tokkummaa Itoophiyaa fi paartiin adda bilisummaa Oromoo akkasumas paartiin dhaloota haaraa hirmaataniiti kan turani. Waltajjiin falmii isaanii kan hordoftan kana fakkaata ture. Waltajjicha gaggeessuudhaan kan isin wajjin turre ani Muluu Akshumeetii akkasumas waayillikoo olaanaa yaaddeessaa fi gammachiis maratee walii wajjiidhaan ta'uudhaan turre. Nu hordofaa waan waliin turtaniif guddaa isin galateeffannaa. Nagaatti.